jalqabaa abbaa gadaa Babokkoo jechuudha. Gadaa hawaasa Oromooti. Kan obboleessi isaa abbaa gadaan irraa wareegame. Inni lammataa roobaa bulgaati. Lukkeessoo silaa dhufuuf ture garuu amma isa biraa baree ta'aa jira. Kanaaf baay'ee rakkateennaan nu biraa hafee garuu dhufuudhaaf fedhii baay'ee agarsiisaa ture. Isaan kun lamaan akka isaan naa dhiyaatan hin barbaadu. Wal duraa duubaan naasimadhaa gadaa hawaasa Oromoo naasimadhaa kabajaadhaan yaadannoo gadaa hawaasa. Nan dhagama. Tole hundi keessanuu duraan dursee akkaanis ta'u akka maleettis ta'u guyyaan kun nutti galee jira akka galee Oromoo guyyaa kana kaleessa fakkaata odoo dhukkubbiin isaatu ilaalaan isaatu nurraa gadi hin deebiin odoo beekin guyyaa fiigee waggaa tokko ga'uu isaatu iddoon ajaa'ibsiisa. Haa ta'u ibiddi sun hunda keessa nama bu'ee kanumaafuu har'as guyyaa kana akkan dabarre akka biyyi gaafa qe'ee san dhaharratee sirna isaa ka eenyummaa isaa balleessuudhaaf bakka tokkotti kana namni wayii yeroo sana rokeessi gaafa miidiyaa irratti dhiyaate maal jedhu shinnigaa lammaffaatu keenye dhuguma shinnigaa akkuma kutaa fi amantaa waliin oolu jedhanii qabsaa'onni gaafa gara Somaaliyaadhaa osoo deeman bakka takkatti reeksanaman yookaan immoo bakka takkatti ajjeefaman san seenaan sun kan lammaffaa taate dhuguma shinnigaa lammaffaati kunis wanti sababni wanti kun ta'e keessaa hundi keenyaa beeknu eenyummaa ofii sirnuma gadaadhaa kanaan irratti waan jabaataniif sirni gadaadhaa immoo ka Oromoo hundaati. Ka Oromoo hundaa ta'u gaddi nurra geessu mana Oromoo hundaa akka ture laalaa isa hundaa isin obsine isinuma wajjin akka qulqullii isa hundaa wajjin gadaadhaa geenye ni beekna gochaman dhabnee suni waan kana keenyarra beekuudha barbaachisu miti. Guyyaan kun akkuma gaafa qe'ee isaan itti wareegaman san irraa fudhamanii irraa wareegaman sanitti jilli gadaa shananii wal ga'ee gadaa san beekee utuu akka dhaammatanitti guyyaan kun mudde guyyaa tokko yeroo hundumaayyuu guyyaa wareegamni isaanii ture akka nu laatu jedhanii waan dhaabaniif har'a isaan qe'ee sanitti kunoo kaleessa malee guyyaan hin gaddamnee lolattu har'a neetwoorkii illee hin jiru gara sana buluuf illee ibiddi guyyaa san qabate hanga irratti dhaabu keessa hanga isaan wareegamanirraa kaasee hanga guyyaa inni jiru kanatti lubbuu nama 20 olii lubbuun nama gurguddoota lubbuun ijoollee guddattuudha ka uummata kan balleessin qe'ee sanitti tola fattaallisan keessatti dabartee jirti. Kanaaf ammas itti aansee kana booda maaltu dhufaa hin beeku. Kana waan ta'eef kun jalqabbii kanatti akkaanis ta'u akka malattis ta'u haalli keessa jirru nu mijatuu baatus haalli keessa jirru nu mijatus guyyaa kana akkuma har'a namni hundumti sooshaal miidiyaa irratti argaa ooltan warra BBC isasumaan galateeffannaa keessattuu OMN Tigiree News Network illee hanga dandeessanitti halkan guyyaa hirriiba dhabdanii nu bira argattanii wanta kana halkanitti guyyaa hojii keenya jettanii galata guddaa qabdu. Har'a warri BBC illee qe'ee guyyaa sadii dura qe'ee warra gatatti bilbilanii namoota qunnamanii irraa gabaasa isaanii sirriitti biriif godhanii waan isaan barreessan argitanii jirtu. Eegan adda addaa OMNs akkasuma anaa biroo basiiru keessa illee nu dhiyeessee guyyaa sadii dura sagantaa ajaa'ibaa nu dalagee adhallee irratti laayivii istuudiyoo naayiloo irraa waan isaan dabarsanuu keessanuu kuma qabdu. Kun hundi keenya
ja'amee gadaa Oromoodha waan ta'eef namni jiru kun Oromummaadha waan ta'eef dhiirti caamti tuni kabaja gadaatti kabaja Oromummaa kanaaf ja'anii bakka takkatti waan dhumaniif jennee waan beekneef kan caalaa wanti nama gammachiisu jiru nama yeroo hundumayyuu keessatti tokkummaadhaan kan du'e yaaddachaa kan jiru gargaarrachaa madoo isaa wallaallachaa bakka jirutti wal quba qabaatu rabbi nu haa godhu kanumaan irraa bu'aa galatooman galatoomni obbo Roobaa akkasumas gabaabsitee yoo kontekstii lafa nuu keessee sakkaanitti dura ulfaadhaa galata guddaa qabdu Oromoon as keessa jirtan martinu waanuma kanaa itti yaaddanii walitti dubbattanii walitti suustanii waan kana yaadachuuf qophooftanii walitti dhugabuu keessanii galata guddaa qabdu. Akka gadaan dubbate abbootiin gadaa michillee abbootiin gadaa karrayyuu abbootii gadaa karrayyuu qofaa miti abbootii gadaa Oromooti. So dhiira dhabne goota dhabne manguddoo dhabne abbootii gadaa dhabne qaalluu bokkuu dhabne wajjin dhabne malee karrayyuu irratti dhabne. So namni yeroo du'u namatu awwaala warra namarraa sanallee immoo namatu sabbarsiisa namatu obsi nama fidaa akkuma gaafa ibiddi sun nutti qabatee qaanqee sun nurra buutee kaasee Oromoon biyya alaa kana jiru Oromoon biyya keessa jiru bakka waan danda'u waan beeku bira dhaabattanii biyya jabeessitanii ibtanii isinitti obsine isinitti sabbarree jirraa nu gargaartanii jirtanii ulfaadhaa galata guddaa qabdu. Amma wanti godhamu jiru kana booda namni eega qolee gaarummaa nama sanii yaadachuu waan namni sun itti wareegameef sana jabeessanii qabanii waan sana irratti cichuu fi irratti hojjechuutu murteessa. Ammallee isin walii keessanii wanti dubbattan waanuma kana reflect godha waanuma kana agarsiisa. So galata guddaa nu biraa qabdu galata guddaa ummata karrayyuu keenya biraa qabdu ulfaadhaan isin jaa abbootiin gadaa sun namoota laafoo miti namoota jajjaboodha namoota uummanni sun ittiin jiraatu namoota sun ittiin bulu karrayyuun gadaa san akka itti qabdee asiin geesse akka laafaa miti akka hiddi isaa gadi fagoodha. Abbootii gadaa san dhabnuu uummati sun irra deemee taa'ee guyyaa addaarri godhatee nuti gadaa shanan akka gadaan wal mari'atee fidee gadaa san dhaabee jira. Haa taatu nuti gadaan oollee bulla nuti gadaan bobbaanee gallaa gadaan teenya baddu baduu dandeessu akka baduu dandeenyetti dhaabbattee rakkoon jirtu garuu akkasumatti fuutee jirti. Rakkoo sanallee immoo dur Oromoo biraan beeku dur yeroo barri dukkaana ture karrayyuun dhaguma xiqqoo Oromoo warraa wajjillee wal quba qabdi. Har'a garuu akka dur hin jirru bakka hundaanuu ijjitanii bakka hundaanuu dhaabattanii guyyaa kanallee akka yaadan gochuu keessaniif ulfaadhaa. Har'a guyyaa gaddaati miti guyyaatti gammannu guyyaatti jajjabaannee fuulli keenya ifee gufuu fayyadamne biratti gufuu itti karrayyuun namni tokko du'ee dabree booda guyyaa namni tokko haga gufuuftu qabda haga nama sanaa gufuuftu qabda eega san booda dhiisteeti gartee jabina nama sanaa seenaa nama sanaa fudhattee jabaattee dhaabattaa jechuudha. Jabaannee dhaabannee jirra baga nu dhaabdanii baga nu bira dhaabattanii ulfaadhaan isin jira galatoomaa. Baay'ee galatoomaa kabajamoota keessummoota keenya baay'ee isiniin boonna gaddi keessan gadda keenya abbootiin gadaa keessan abbootii gadaa Oromoo hundumaati kan keenya hundumaati lapheen isin cabse nuunis lapheen nu cabsite hunda keenyatu garaan keenya dhiigni har'alleen dhaabbanne bakka hundaa dhangala'aa jira namni keenya akka bishaanii dhiigisaa dhangala'aa jira akka baalaa harca'aa jira har'allee karaan sun bane sun deebi'ee hin duudhe daandiin sun ammallee kanaaf nuti immoo warri dhaabbannee jirru gadda kana dhaabne gada
gaddoo kana keessaa baanee jiruu fardii keenya hojjechuudhaaf jiruu fardii keenya oofuudhaaf gadda sana akka tokkotti irraa dandamachuu qabna. Waan nu keessaa bahee badu miti. Bara keenya guutuu dhalootaan badaan sun itti dhagahama. Haa ta'u immoo jireenyi inni jiru immoo akka itti jiraatu hin dhabu jedha Oromoon. Namni jiru akka itti jiraatu hin dhabu. Akka jiruu sana wayyeeffachuudhaaf immoo gadda sana keessaa bahuu qabna. Gadadoo sana keessaa bahuu qabna. Guyyaan har'aa kun guyyaa itti gaddaa bahaa nuuf haa ta'u jenneetu fudhanne. Maaliif gaafa guyyaa 100 eega isaan wareegamanii guyyaa 100ffaa irratti haxaaranii ganda qulleessanii dhiiga sana qulleessanii gadaan shanan Karrayyuu keessatti. Har'a immoo waggaa tokko isaatti yeroo itti sana gadda sana keessaa baanee gadadoo sana keessaa baanee akkuma isin amma jettanii jiruu fardii sana abdii simachuu gammachuu simachuu danda'u qabna gadda sana keessaa baanee jenneetu. Kanaaf asitti wal gahuun nurra jiraate guyyaa gammachuu nuuf haa ta'u. Warra du'an sana immoo hin irraanfannu. Guyyaatti isaanii buusee jechuudha guyyaa. Maaliif hin duune nutu sin jiraachisa nu keessaan jiraattu jechuu ni barbaanna. Hin waamna tokkoon isaanii maqaadhaan waamnee ayyaana isaanii of gidduutti afeerree hirbuu seennaaf. Hin duune hin jiraattu nutu sin jiraachisa. Ayyaana isaanii of keessatti fudhanne ayyaana isaanii afeerree nu gidduutti afeerree yoo nuti sin ganne yoo nuti sin irraanfanne ayyaanni keessa nu irraanfatu jechuu danda'uu qabna. Hirbuu sana seenna har'a. Maatii isaan lafatti dhiisanii darban sana deeggaruudhaaf utubuudhaaf isaan bira dhaabbachuudhaaf tumsuudhaaf marsaa ta'uufiidhaaf hirbuu seenna jechuudha har'a. Kanaaf jecha tokkoon isaanii maqaa isaanii waamna. Namoonni qophooftan jirtu. Maqaan kun tartiibaan lafa kaa'amee jira. Yeroo yuuneskootti iyyanne maqaa kana akka jirutti namoota du'aniif guyyaa isaaniitti du'aniif akka isaanitti du'anitti dhiyeessine tartiiba maqaa sanaatiin waamna. Namoota kana waamnee of gidduutti ayyaana isaanii waamna. Yeroo waamna akka waan namni warri sagaleen maqaan isinii kenname sagalee ol kaasaatiin abaluu jedhaa waamaa iyyaati. Akka waan du'aa kaafnee irribaa kaafnee jiraachisuutti fudhanna jechuudha waamicha sana. Tokkoon isaanii waamne. Eega nama tokko waamnee booda ijoolleen keenyas jiru Roobaanii fi Gadaan waa'ee nama sanaa daqiiqaa tokko illee haa taatu nutti maal akka isaan ta'an hojii maaliirraa akka isaan wareegaman sana nutti immoo akkasittiin isaan jiraachifnaa jechuudha. Amma abbootii gadaa jedhaan amma fakkeenyaaf mucaan abbaa gadaa abbaa bokkuu ture kun ilmoo kootii ta'a akka waan ta'uufii danda'a. Garuu abbaa kooti kan akka gadaa abbootii gadaa jennee akka abbootii keenyaatti waamnee of gidduutti daballee isaan wajjin haasofne isaan jiraachifna. Nu keessaan jiraattu jennee hirbuu seennaaf. Galatoomaa. Amma namni jalqaba nuu waamu obbo Fallaqaatu nuu waama. Obbo Fallaqaa nama si jalqaba tartiiba tokkoffaarra jiru nuu waame. Nu gidduu taate. Kadiroo hawaas boruu abbaa bokkuu. Kadiroo hawaas boruu abbaa bokkuuti. Abbaa bokkuu jechuun hoogganaa gadaa saniiti. Gadaa san yeroo hoogganu kophaa isaan hoogganu gorsitoota qaba. Isatti aananii dhiifama. Suuraan hin jiru PowerPointiin didee suuraa isaanii tokkoon agarsiifna. Obbo Fallaqa Ugaati waamte sagaleen kee akka nama du'a keessatti as nama waamuu miti. Guddisiiti sagalee kee guddisii waami achi as. Slide showdha. Isinii mul'ata? Slide showdha. mul'ata. Slide showdha.
Lakki slide show dhaqe slide show irra keessa kana lafa akka kam. Share godhee jira argaa jirtu miti Kadir. Isa argaa Isa garuu argaa jira. full screen Full screen godha. slide show bakka slide show eeyyee amma waami gaa obbo Fallaqaa. Gadaa hawaas boruu abbaa bokkuu. Kadir hawaas boruu. Kadiroo hawaas boruu abbaa bokkuu. Kadiroo hawaas boruu abbaa bokkuuti. Abbaa bokkuu jechaan geggeessaa gadaa saniiti. Gadaa san yeroo geggeessitu akkuma muummicha ministeera akka muummee ministeera tokkoo yookaan immoo akka pirezidaantii biyyaa tokkootti kophaa isaatii miti gorsitoota qaba. Gorsitoota of jalaa qaba. Kanaafuu inni qajeelfama uummanni durirraa jalqabee gadaa keessatti taa'etu jira. Qajeelfama sana hordofuudhaan uummata kana mataa walitti qabee deemanii akka mootii kanniisaa jechuudha. Isa jalatti masakamu wanta barbaachisu hunda uummata mataa walitti qabee kan mariisisu ka ooltee bultee warra gadaadhaa sana hoogganu isaa jechuudha. Ayyee lammaffaan boruu godaanaa boruu tuuta abbaa boruu godaanaa boruu gorsa abbaa bokkuuti. Gorsa abbaa bokkuu tokkoffaadha. Akka abbaan bokkuudha kararramman nama waan ta'eef akka dogoggoraaf dhiibbina tokkollee hin garsiin cinaa dhaabbatuudhaan qaawaa hundarraa citee yaada uummata duratti inni dubbachuu qabu mana keessatti yookaan immoo gola keessatti gorsuudhaan namni kun guutummaa isaa agarsiisee uummata kanaan akka deemu gochuu keessatti nama gahee guddaa taphatu jechuudha. San malee boruu godaanaa nama akka malee jabaa ture an ijoollummaa kaaseen beeka. Nara nama guddaadha of course gara 50 keessa jira. Ijoollummaa kaaseen beeka nama baay'ee moota ta'e nama uummata biratti illee jaalala guddaa qabu ta'uu isaatiin sirriitti yaada ijoollee ta'een beeka bareechatu. Badri Jiloo daadoo jiloo tuuta abbaa bokkuuti. Jiloo dhaddoo jilooti gorsaa lammaffaati. Innis akkuma boruu godaanaa innis dirqamoota adda addaa fudhachuudhaan wantoota galma abbaa bokkuu san keessatti barbaachisan gaafa jila wayiitti malkaan turuutti ba'an wantoota barbaachisu hunda guutuudhaan gorsaa fi dirqama isaa ba'uudhaan innis gahee isaa qooda guddaa qabachuu keessatti miseensuma warra abbaa bokkuuti isaan. Keessattuu nama dursee waan ta'u sagantaa jiru lafa jala akkuma nama akka like secretary abbaa gadaa sana jechuu gaa detail yoo ilaalte amma yeroo waan tokko yeroo zoom out goone ilaallu beektaa nuti waan keessa jiraannee fi nuti anaaf gadaan waan itti guddanneef nuti ittumaan jiraanne waan ta'e homaan itti fakkaatu garuu yeroo irraa siittee ilaaltu namni kun nama sagantaa abbaa gadaa sana baasee waan dhufus alaa fuudhee waan inni yaadus gadi baasu. Isa kam akka ta'e nutti maasa kana jara kana keessaa agarsiisuu dandeessa. Asirra kan jiru isa fuulachi deemee dhaabbatu kana as nu nutti garagalee jiru. Kaaree gaariidha kana isa kanadha. Hareed isaa adii. Kan shamizii iskuweerii harka dheeraa harki isaa gadi rarra'ee jiru kan. Kana jechuun jiloo dhaddoo. Obbo Raayyaa
Ayyee bulaa Fantaallee Hawaas jaarsa iddoo gadaa. Bulaa Fantaallee Hawaas jechuun walitti qabaa miseensota gadaadhaa, miseensi gadaadhaa bal'aadhaa warra achi keessa jira hunda gorsaadha. Gorsaadhaa yeroo eebbaaf waa barbaachisu yeroo malkatti bahuudhaaf jedhan namoota barbaachisoo ta'an isatu qaadhima. Maaliif warri gadaa kun bakka takka qubatee jira? Horiin isaaniitis tika fedha. Re'ee qabu, hoolaa qabu. Ammallee horiin kun lafa humnaa ta'oola. Lafa daangaa Amaara irratti wal lolan irra oola. Kana hundumaa addaan baasee nama bobbatti karamatu jechuudha. Jaarsa dallaa jaarsa qubsuma warra gadaadhaa san jechuudha. Jaarsa gabaraa saniiti. Bulaa Fantaallee jechuun kana jaarsa beekamaa jaarsi Karrayyuu keessatti warra isaanis warra beekamaa. Galatooma obbo Darajjee. Obbo Bulgaa Boruu Hawaas kan miseensa jajjabii turan. Bulgaa Boruu keessa jira gadaa nagarree kan. Kun kan gidduudha kana laa. Kana muuzii? Kana Bulgaa Boruu obboleessa Jiloo Boruu yookaan immoo obboleessa Jiloo Wuleetu. Jiloo Wuleetu. Bulgaa Boruutis jajjabii warra sanii jechuun dargaggeessachi keessa jiru. Dargaggeessachi keessa jiru ka to'atu. Ka dirqamatti kennu. Halkan ka'atiin dirqama kanaa fudhadhaati bakka kanaa deema. Tuula kana ba'a hojii. Ka dargaggeessa tokkollee jala deeffatu hin dandeenye. Dargaggeessa sana didee heera fi seera abbaan bokkuudhaan dursee isaa kenneetti fayyadamee nama waan fedhen adabuu kan danda'u jajjabii jechuun to'ata humna qeerroo yookaan immoo humna dargaggeessa warra gadaa keessa jiraniiti. Jajjabiin waan akka poolis foorsii jechuudha warra waan hundumaa gochuu danda'an gara waraanatti ooluuf jechuudha. Abbaa Duula Makkalaati jechuudha. Abbaa Duula Makkalaa. Abbaa Duulati miti. Jajjabiin Abbaa Duulaa biraan keenya. Kun dargaggeessa warra gadaadhaa sanii naamusaa fi sirna qabsiisee dirqama gadaadhaa san keessatti dhorkaa nama ganna 8 kana naamusaan gadaa keessatti ijoollee guddisu. Abbaan Duulaa jajjabiitti fayyadama malee Abbaan Duulaa kan waliigalaati. Karraa fi qe'ee sanduurratti kan humna jiru hoogganee mataa bobbaadhaa hundatti kan hidhachiisee bobbaasu. Halkan keessallee garrii dha'eeti hirriibaa nama kaasuu danda'a abbaan Duulaa. Jajjabiin immoo sagalee isaa dhuffatee wanti inni hogganu dargaggeessa waan taateef akka manguddoon hin dhageenye akka dogoggoroonni uumamanillee akka abbaa bokkuutii fi jila gadaadhaa warra gurguddaan osoo hin dhagahin innumti sirreessee wanta jiru jumatti faana balleessanii osoo iccitiin isaanii yookaan immoo dogoggorri isaanii osoo biyyatti gadi hin bahin nama faana balleessee bilchina sanii ijoollee guddisuu. Gabaabatti warri jajjabiin waraana alaatiif nama biraa ittisuuf miti. Internal wanni to'atu koherensii internaalii ta'e hojjetu. Ijoollee guddattu sana konfidensiitti horu isaan san bifa safuu fi kabaja uummata isaanii eeggatu. Kun barnoota baay'ee gaarii argataa jirra galatoomaa. Ammas nu waamaa warra gara biraa immoo obbo Lamuu nama sattaanu. Tolee kan amma waan waamu hawwee roobaa Waaqayyoo maanguddoo warra gadaati. Hawwee roobaa Waaqayyoo miseensa warra gadaati. Inni warra karri isaanii yookaan immoo malkaa fi tullutti yeroo ba'an warra horii isaa keessaa qofa
korbeessi yookaan immoo kormi ba'ee malkatti qalama jechuudha. Akka ta'e nutti agarsiisa. Isa gidduutti miti? Isa gidduu jiru kan. Kun jiloodha. Torbaffaa. Jiloo Diidoo Fantaallee Abbaa Bokkuu Tika Abbaa Duulaa Tika Bokkuuti. Jiloo Diidoo Fantaallee Abbaa Duulaati inni Tika Bokkuuti. Amma as jirti amma poointi. Amma Jiloo Diidoo qofaa miti namni isatti aanus poozishiniin isaanii wal fakkaata. Abbaa Duulaa yookaan immoo difeensi ministeer kan jedhamu san gaafa filtu guyyaa bokkuu magarsitee gaafa korma qilxuudhaa qalamu korma qilxuu jedhama kormi suni gaafa kormi qilxuudhaa qalamu abbaa Duulaa yookaan immoo difeensi ministeerii of keessaa baafta. Sunis akkamitti baafta? Kontribuushinii inni osoo gara gadaa kanatti hin dhufin ijoollummaa isarraa kaasee sassankaa fi safuu inni uummata keessatti qabaachaa ture. Ka ammallee lola yeroo adda addaatti geggeeffame uummata keessatti geggeeffame kan Affaar wajjin wal lolaa ture, Amaara wajjin wal lolaa. Akkasuma immoo bakka adda addaatti lola ta'e hundumaa keessatti namni kun nama akkamii ture? Maaliif lola godhame kana hunda keessatti hiriyaa wal beeku. Biyyi si beeka. Kontribuushinii yookaan immoo qoodni ati lola san keessatti baate. Duula yookaan immoo lafa horii jijjiirutti lolli sirriitti geggeeffame namni tokko yoo si biraa du'e jechuun nama san sagalee natti deebi'aa jirti. Itti fufi ni dhaga'ama. Itti fufi gataatti fufi. Hiriyaa isaa san hiriyaan yoo biratti jiru hiriyaa sanirraa dhiyeessee jira. Moo hiriyaa sanirratti cibreeti meeshaa dhiiraa akka gartee namni akka diinni irraa ni kade godheeti meeshaa san galchee hiriyaa isaa sanis akka diinni irra dhaabbanne godhee kan jiru achirraa kaateetti ati gara sadarkaa kanaa yeroo dhuftu. Namoonni akkatu wal dorgomaa korma garaa hidhu jedhama. Korma sana gamaa gamanaan itti marsanii kun eegee qabee kun mataa qabee dhaabbata. Quncee dhaggachaa follessanii sirbamu jira. Hiriyaa lola fooyyeesseeti jedhaniitiin sirbamu jira. Namni dhiira ta'e namni umriin isaa sadarkaa san keessa jiru namni kun miseensa gadaa sanii ta'e hundi onnateetti owwallaalee dhaabbataa dhachii as fiiga tumanii dhoowwan nama hedduu. Maaliif? Kota nama kan namni waatti beektan kottaa saaxilaa jedhan. Hoggaanonni uumaatti hin beektanii miti guutuudha jechuudha. Baay'ee dhugaaf jedhan. Akkasitti dabarsanii siisan kan namni sanaaf engeeji ta'u yookaan namni sanaaf qaqqabamu nama lama qofa. Namni lameen sun hanga ganni 8 gadaa sun dhumutti abbaa bokkuutii fi bokkurraa geessan. Yoo namni fedhe dhufe isaan biyyi abbaan fedhe biyya guutuu beeka amma tuutti shanan yoo inni gartee of qabuu dadhabee dhiirummallee buttee awwee fudhatee lafa lolatti fiige tumaniiti itti marsanii caccabsanii hidhanii deebisan malee lolatti argan. Maaliif qe'ee yookaan immoo bokkuu fi abbaa bokkuu sanirraa fagaachuu qabu ammas bakka gattaa'ee diina jalaa qabu irbuutu waan ta'eef. Kanaafuu lubbuu isaatu ni tiisan. Bifa kanaan qaadhimamee abbaa Duulaa ta'ee gadaa keessatti gootummaa isaa sanii dhiirummaa inni disipiliinii yookaan immoo naamusa inni umrii hawaasa kan keessa jiraatee guyyaa gadaa kanatti dhufee qaadhimummaa kanaaf dhiyaatutti dogoggoraa fi laafinaaf hir'ina inni qabu madaalameetti sadarkaa kana gahaa jechuudha. Bareeda. Akkasittiin abbaa Duulaa yookaan immoo korma garaa hidhee fuul difeensi ministeerii ta'aa jechuudha. Korma garaa kan gootummaa diina ajjeeste qofa otoo hin tahin gootummaa fi
nama akkatti loonillee diina kasaraa loonillee akkatti nama jalaa baanillee jabina ati qabduu fi beekumsa ati qabdu irratti hundaa'anii akka ati korma garaa hin tuqasi godha. Qulqulluu ta'uu qabdallee nama haqa namarraa atillee nama beekallee ta'uu qabda. Uummata biratti illee ati nama qulqulluu ta'uu qaba. Biyyi turre gaasi ta'uu qaba. Akka isaanitti du'anis akkasuma miti utuu bokkuu tiksanii du'anii miti. Akkasuma. Tokko korma garaa okay nuwama abbaan nuwam sorry. Boruu Fantaallee Jiloo Abbaa Duulaa. Warra kana lamaan gaa warri korma garaa hidhee akkuma reefu gadaan irra deebi'ee warri kun lamaan warra qaqqee guutuu walii galee akka isaan korma garaa hidhan eeyyamanii fi akkasitti Abbaa Duulaa guutuu isaanii biyyi kanaa boruu Fantaallee kun abbaan isaatis akkas ture. Abbaan isaa goota beekamaa biyyi maqaa isaa ajab jettee gaafa gadaa dabarsee kennullee kuutuudhaan rifeensa kana ni haddatta gaafa gadaa kennitu. Kuutuu buufata jedhama. Rifeensa kana irraa haatanii achirratti illee nama gootummaa isaatiin biyyi ragaa baatee fi guutuudhaan godoosi. Yeroon kana jiru abbaan isaatis namuma akka isatti guutummaadhaan beekamu akkanumatti hoogganaa yookaan immoo Abbaa Duulaa bokkuudhaa ture waggaa 40 isatti inni isaa boruu Fantaallee deebi'ee abbaa bakka bu'ee Abbaa Duulaa yookaan immoo bakka abbaadhaa bu'ee jechuudha. yaa Jiloo Horroo jedhanii biyya Karrayyuu keessatti beekamaadha abbaan Fantaallee Jiloo Horroo jedhanii abbaa Akayyuu sallee akkasuma jedhamudha. Rooba tuddee Saglaffaa eenyu Fantaallee boruu Gammachuu. Fantaallee Boruu Galaasoo Qaalluu Goodaa. Fantaallee boruu sirbi meeqaa nama na guddisee nama guddadhalleedha. Warra qaalluuti keessaa qaalluu keessaa qaalluu warra the indigenous like Karrayyuu warra beektu keessaa qaalluu duratti goodaa wanti jedhuman the origins of origin jechuudha duratti goodaa jechuun I don't know bakka biratti beekamu jechuun qaalluu goodaa jennaan namni tokko bira dhaabatu isaantu warra waan waaqadhaa haa ta'u waan godhamu hundumaa sagantaa kadhannaa mara gaggeessu ganda kana ganda Fantaallee abbaan isaa boruu galaasa jedhanii boruu galaasa nama akkasitti Fantaallee boruu. Asirratti gabaatee Fantaallee boruu walaaboo jechuun qaalluu yeroo jedhan qaalluun akka lokoda naannootti wal dhaba. Akka naannoo gara jaatti qaalluun namni jedhamu nama kitaaba laalu yookaan immoo nama siilii yookaan falfala wayii dalagu yookaan immoo nama waan jireenya namaa balleessu yookaan immoo nama hir'isu nama waan dhibbii waan jedhamsanfaa nama dalagutti akka nama waan akkasii hojjetutti beekama gara dhiyaa kanatti qaalluu kan jedhu orjinaalitiin isaa akka aadaa Oromootti akka sirna gadaatti warra eebbaanii kan eebbisu milkeessu ka abaaroo balleessu warra haqa namaa fi haqa uumamaa du'ee dinfatee halkanii guyyaa nama sababa tokko malee mukallee munni illee bineensa alaatiif manaa jaa yoo muka sababa malee mukuma haa jirtu kanaayyuu muka naannoo tokko jiru sitti bareedaadhaaf hunda achi keessaa tokko muratee irra utaaltee bakka biraatti tokko muratee akkasitti wanti jechuu qabda maaliif bineensa manaa jaa kanaafuu hangas tokko haqa eeggataa jechuudha qaallu afaanis waan namatti si jajjabu yeroo hedduu waan gaarii
Qawwee. Obbo Qawwee. Dubbisi. Ayyee boruu fantaallee boruuti. Boruu fantaallee ilma fantaallee boruu kanaati. Baay'ee ijoollee xiqqoodha. Fuula isaarraa dhabuudhaan abbaa isaa wajjin wareegamee gaafsanii ibsuu barbaadu. Akka daandii warra qaalluu beekaa fi warra akka namaa hin barbaanne warra akka namarraa wanni hin qabne haqa qofa eeguu kabaja guddaa qabuu fi uummata waan sagantaa waaqadhaaf garratti nama dursu isaan mul'atu. Narraa fudhatte maali miutii ture osoo dhibbanni jiru na fudhatte dubbisaan ture galatoo gaajatti waa kun. Obbo Darajjee. Duraan himee ture Darajjee gara bira. Darajjee galataati. Rooba So qaalluu warra jiran keessaa galtii Aaroo irra keessa piikchara isaa adda baasee uummataa. Gurraachaa isa kam akka ta'e. Kan warruma qaalluu reefu jenne sana keessa warri karrayyuu keessaa warri beekamaan ganda gurraacha jandurlee keenya naaf gadallee hin qabeenyu hundi gurraachaa warra qaalluu boodaa fi qaalluu boodaa waan irratti ballee jirra akkasii jechuudha. Obbo Dinquu. Fantaallee Waaqayyoo dagalee warra ulfinaa warra sabaa bokkuutti uwwisu warra sabbata. warra sabbata bokkuutti uwwisu dhiifamu. Fantaallee Waaqayyoo dabalee warra ulfinaati warra ulfinaa yeroo jedhamu jeeneraalii qaalluun bokkuun warri sabbataa kun walitti warra ulfinaa jedhamu. Warra ulfeeffaman yookaan immoo warra kabajamoo jechuudha. Uummata biratti isaanis akkasumatti kabajaa uummataaf qabu. Uummannis akkasumatti isaan kabajaa. Uummatatti hin bu'anii arrabaanis namatti hin jarjaranii inni isaan warra sabbataa jechuun warra uwwisa bokkutti uwwisan yookaan immoo sabbata bokkutti maran yeroo hundumaayyuu warra isaaniitu bitee bokkutti uwwisaa jechuudha. So nama ibsuudhaa fi bokkuun beektuu hundi keessanuu bokkuun simbooluma gaa wanni irraa hojjetame muka ejersarraa hojjetame oliiftii irraa hojjetama. So warra sabbataa kanatu bokkuu sana sabbatatti maru sabbata dubartii itti maru sabbata sana bokkuun kabahu yeroo jilaa yeroo kadhaa yeroo maalii mana yeroo hundaa ittiin baatu. So warri bokkuu sana sabbatatti maree namaa fuudhee gadi immoo warra kanaa jechuudha. Abbaan fedhe deemuu hin danda'u. Suuraa isaanii nutti mul'isame suuraa isaanii. Gurraachi garagalee jiru. Kun fuulachi garagalee dhaabbata kana inni. Kana fuula isaa arguu hin dandeenye. Suuraa fuula isaa agarsiifte argachuu hin dandeenye. Obbo Asnaaqaa. Obbo Asnaaqaa. Ammaan mutii of godhe naaf galcha. Odaa carcar odaa qaalluu goodaa. Odaa carcar odaatis qaalluu goodaa miseensa warra qaalluudha yookaan immoo miseensa warra qaalluu goodaati. Inni maatii fantaallee boruu galaas
gammadaa. Tole, nin dhaga'ama. Na dhageessu? Salaam jirta. Na dhageessumma? Een dhagee. Tole. warri sun qaalluu lamatu jira. Qaalluu gurraachatii fi qaalluu mulaataa boorri jedhee jira. Kun qaalluu warra mulaataa boorri sanirraa. Gaheen isaanis warruma eebbati. Malkaa fi tulluu isaan itti baantu jira. Garba qumbii jedhanii lafa jinfuu isaanii yeroo hunda waa akkadhaan itti ba'utu jira. Sun hundi isaanii jaamama. Obbo Qajeelaa. Mootii ta'een ture egaa sagalee gadi qabannee akkasitti akka laayyootti dhageenyu waan takka yuunivarsiitiitti kanan arganne ulfaadhaa obboleeyyan keenya lamaan waan ibsa bal'aa kan nu kennitanii keessaa warra qaalluu jettan kanarratti hirmaan warra qaalluuti dhugaatti daba tokkoon qabu waan hunda qajeeladha kan isin dubbattanii fayyaa naa ta'a. Egaa ani immoo kan hin qabu Jiloo Booraayyuu Hawaas tuuta gadaa warra ulfina keessaa warra sabbataa. Jiloo Booraayyuu Hawaas tuuta gadaa warra ulfinaa keessaa warra sabbataati. Ammas inni warrumti sabbataa kunuyyuu lamatu jira akka hangafaa qotisummaa isaaniiti. Amma kareef ka dura isin himne ka sabbata bokkutti uwwisan warra isaaniitu dirqama sambaa jenne suni ga'een isaanii sanuma. Kun immoo pirootokoolii abbaa bokkuutii fi pirootokoolii bokkuuti. Maaliif kophee irraa kaasee hanga uffannaa abbaan bokkuu uffatee malkaa fi bakka deema hunda ittiin deemu kalaalee pirootokoolii isaa san irratti tiksuu isa kunoo ka rooba Jiloo Booraayyuu kun irra geessi xiyyaanaan kunoo ka fantaalee boruu galaasu jala jiru ka fantaalee xiqqirroo fakkaatu kana. Yaa kana Jiloo Booraayyuu jechuun kana. Inni tokkicha mana hidhaa keessatti booda sana uleettumanii ajjeesan sana. Dhumarra madhatteessanii dhumarra mana hidhatti du'eessan jechuudha. Umurillee beeki nama guddaadha. Waan batana keessaa namni jaarsa kana fantaallee wanni ifatti dhiyaatu jaarsa kana ture. Bulaa fantaalleetii fi Jiloo boruu godaanatii fi inni daadduma takka isaan mana 50 wayii keessa jiru. Kanaafuu pirootokoolii abbaa bokkuutii fi pirootokoolii bokkuutii jechuudha. Amma fakkii asirratti gada afaanis qabuuf soorii. Abbaan bokkuudhaa kadiiroon odoo karatti illee laayee walgahii wayiitiif kararraa goree odoo jaarsa kana wajjin waan jeene kararraa goruu hin danda'u. Isatu wayaa kamii uffatee akka deemu gaafa jila akkasii wayaa kamii uffatee akka deemu hundaa kararratti ilaalu jaarsa kana. Yookaan warri isaanii hin to'atu yeroo hundumaa waa inni uffatu waa inni godhu waa isallee kophee isallee isatu waan jiru hundaa hordofee itti hima. Namni biralleen immoo yoo waa irratti jibbanillee yoo uffannaan kadiiroollee namatti toluu baate jaarsa kanatti riippoorti godhu. Jaarsa kanatti deemee sirreessaaf jechuudha. Akkasuma yoo kadiiroon akka tasaa nama waan ta'eef dhukkubsatee sirna tokkoof baallamni qabamee yoo akka tasaa kadiiroon dhukkubsatee kan guyyaa san bakka sanitti argamuu hin dandeenye illee taate namni kun rispoonsibiliitii fudhatee bakka kadiiroo bu'ee bakka san kabar gochuudhaafis nama aangoo qabu jechuudha.
fixanni natti fakkaata baay'ee galatoomaa. Amma warra kana hundumaaf waammanne ayyaana isaanii fixanne waan isaan hojjetan maaliif akka isaan wareegaman hinuma beekna jechuudha. Beekumsa kana balleessuudhaaf beekumsi kun baay'ee gadi fagoo namni tokkoyyuu argachuu hin dandeenye waan ta'eef isaan kun yoo ajjeefaman beekumsi sunis duukaa du'a jedhamaniitu deemani. Nuti immoo akkamitti nama jara kana beekumsa isaanii waan isaanitti jiraatan kana jiraachifnaa akkamitti irbuu isaaniif seennasa jiru irratti walii mana bannee haasofna jechuudha. Obbo Zaakir narkaa fudhadhaa nam qoodi koo raawwateera galatoomaa. Jara kanaaf garuu tumsa akkatti ta'an akkatti marsaa taanuuf maatii isaanii hawaasa isaaniitiif irbuu maalii akka seennu irratti manaaf waan nu banaati. Guyyaan kun guyyaa itti gadda keessaa baanee hojii isaa boonsaa jennutti abdii gurguddaadhaan fuula keetti tarkaanfannu waan ta'eef isarratti mee waan abdii nuu kennu waan gaddoo kana keessaa taamarii hannu isarratti taamarii hannu naa galatoomaa. Gadda kana keessaa haa baanu walaa tumsinu galatoomaa gama kootee. Ulfaadhu obbo takka odoo keessaan baane waa dabalachuun barbaade. Tole. Oduu ati aangoo gadi hin dhiifne maaliif jennaan si cinaan namni waan natti dabarre dubartiin waashan nugusummaa qaba jedhanii nugusummaa dubartiin keessaa tokko waashanan san keessaa sibiraan natti dabruu hin danda'an. Hangafni kiyya immoo gadaadha akka bareentumaatti akka booranaatti siifi warra hedduudhaan dhagaa darajee galataa afaanis as keessi namni biroo isaan beeka as keessatti. Kanaaf innis lama booranaarraa tokko waan ta'eef jecha isa dura dubbadhu silaa mayrarra facaaseetiin dubbadhaa. Ulfaadhu irra akka nama noo irra naa facaasee galatoo. Ani hin arganne kan darajjeefaa hundumaafuu hangafaasi jira. Hangafaasi. Ana tuulamticha. Akkasi kun tuulamni na wajjin idis tuulamaa na wajjin ati hangafa kiyya malee hangafa darajjeeti. Ajaa'iba gammachuu kutusuufi. Itti dhufnaayyee gadaadha abbaa gadaan nu keessa jira. Ulfaadhu wayii jechuu barbaade manni kun naa caqasaa obbu takka booda waliin deebina waa'ee keenyaa waan yakkineessoo jiraate suuta waliin sirreeffannaa. Abbootii gadaa karrayyuudhaa kan cubbuun ajjeefaman tokko heera gadaa keessatti abbootii gadaatii fi abbootii amantiitii fi dubartiin ijoollee fi marataan hin ajjeefamu waan ta'eef heera fannoo sagalii kafannisaan isaa 99 abbootii gadaa kana takka abbootii amantiidhaa amantiin Oromoo Islaama Kiristaana waaqeffataa qabu. Amantii sadeen kan namni abbootii amantii sadeen kana ajjeese abbaa gadaa kanarra daballee sadaffaarratti artistoota Oromoodhaa kan aadaa calaqqisan warra as keessatti dhiman gumaan isaanii akka gaafa gartee Oromoon gumaa warra Israa'el addatti murteessanitti muree heeraa murre jaa bakka takka murre namni hundinuu firraa kaasaa heeraa gumaan isaanii inni tokko miti murre Boranaa gareen tooni murame ulfaadhaa as keessatti reefu kaniin hin dabalin warra mirga dhala namaa Abdi Jabbaar warra mirga dhala namaatiis abbaan gadaa nu keessa jira warri mirga dhala namaa eegu bakkatti ramadamu booda dubbata warra mirga dhala namaa ajjees nama mirga dhala namaa eegu ajjees as keessa jira gumaan isaanii gumaa Oromoon intala Juush tagaraan guutuudhaa ta durarraa duuba deebisanii ajjeesa
namni nurra miidhame namni nurra dhimame ni jira gaafa jettee oromoon heera kana murattu nama nurra miidhamee jira kami jennaan dubartii ulfaat naasuun durumaa duuba deebisanii ajjeesuu taate gumaan isaanii adda jettee oromoon gaafas murte gumaan jara kanaa hundi dhibii tokkoomi gumaan isaa oromoo guutuutu fuuldura murata nu amma murree heeraan murree muri ulfaadha amma wayin jechuu barbaade manni kun akka hubatu gadaadhaan galate gadaasii fi roobaan hedduu galatooma maaliifii waan kana jeeseeta ani gaafa faaltook irratti wajjaaso nu gurbaan kun waan gadaa hunda ni beeka garuma kiyya keessatti hin jedhe ati nan agartu waaqni na arge kanaaf gurbaan kun waan gadaa hunda ni beeka maaliif hin barsiifnee jiheetiin odoon deemu gaafaan gadaa baradhu roobii jorraa biyya hullootti mirrigaan irraanfadhe naa dhufe sitti komaddeeti jira biifa manaa godhe ati hangafa kiyya akka bareentumaatti sii tunaaf hangafa maaliif ummata oromoo gadaan barsiifnee jeeti kanaaf waan saniin dubbachuu barbaada manni kun akka gaarii qalbifadha yoo namni waraabaa jiraatu waraabuu dandeeysan maal jee guyyaa jaarraa 16ffaadhaa heerri ragdo nuti jaarraa 11 fi 12ffaa fi 13ffaa oromoon seera bulaa turte 14ffaa irraa 15ffaa amma 16tti heerri gadaadhaa ragga'utti heeratti dabalteeti heeraadhaan bulaa turtee jechuudha. Kana gadaan na daran ibsaa ani bakka inni jirutti hoolallaa nyaadhu. Kanaaf waan jechuu barbaadu mirrigaa guyyaa heerri kun ragga'uu tokkoon jechuu barbaadu. Kaan itti dhiisaa wooma karrayyuu qofa fudhaa guyyaa lama tokkubaan isiniin jaa. Tokko mirrigaa guyyaa sanii. Halkan barii keenyaan kormaan lukkuudha hundaatu iyya lama qofa keessaa waa hima. Heera gadaa qaalluutume ulfinaytu qaba ilmi shariifaa qaba. Hayyummaa jaarsoo qaba durummaan oolee qaba. Arjummaa laa qaba. Gootummaa oborraa qaba aboo mi'aan dhiyyaa qaba. Laini fede hajitu yaani fede saa goggogu lama goggoguun ta'uudhaan sabaabilee qaba. Waltahii arsii qaba iccitii karrayyuu qaba iccitii karrayyuu qaba iccitii karrayyuu qaba iccitii karrayyuu qaba. Gadaa Booranaa qaba gadaa Gujiitu qaba gadaa Iluutu qaba gadaa Wallagga qaba gadaa Iluutu qaba kabajaa Jimmaatu qaba dachiis turaa muranii afaan turaa jijjiiranii ijaa fi hulkaa Oromoo walloo qaba bareeda akka diraa looti yaa walloo shanyii mooti. Mirrigaa guyyaa heerri ultimitti ititee ragga'eet. Kanaaf wanni jechuu barbaadu asumarratti dirquu hin danda'u heerri gadaa waan na dhoowwu qaba. Dardarri Oromoodha nuti ni murra kanaas murree bira dabarra kan fudhatu ni fudhata kan fudhannees yakkan qabu kana yoo warri qaalluu saa kan karrayyuudha as keessa jiraate isaaniitiin dhiise. Gurbaan wilii dhalate. Dubartiin wilii dhalate. Akka gadaa karrayyuutti akka aadaa karrayyuutti shurrubbaadha watti dubrinii si heeraa muri. Dardarri akka sanitti goofaree filataa heeraa muri. Addunyaan biyya lafaatuun qarooma jetti. Qaroomni bakka jiru jira. Qaroomni dhugaa ni jira. Du'a gubbabba'uu ni jira.
ta'u kanatti seenu amma. Kanaaf akka asxaan abbootii gadaa karrayyuudhaa kan badii takkaan malee yakka tokkoon malee eenyummaa ifiirratti gadaa ifiirratti jila ifiirratti wareegaman sun dardarri Oromoo kaarra jirus ka fuuldura dhalatulleen rifeensa akka isaatti filatee akka heerri kun hin banne akka gartee aadaan kun hin banne yaadannoon isaanii baratti odoon ta'in guyyaa fi ji'aa fi sa'aa fi halkanii guyyaa fi daqiiqaa fi sakandii wajjin Oromoo wajji waartiin ja'a heeraa muri. Ulfaadhaa horaa bulaa dagaagaa deebana. Ani dubbii callaa carcar kana dubbii isaa muruun qabu anarra. Callaa. Sittiin dhufaaf siidina dabaluu. Ati artistii kabajamaaf jaalatamaan durii si waliin guddadde ani hin beeku. Har'a ati tuulamummaa nurraa mulqite moo? Tuulama sirna gadaa hin qabne moo? Beekumsi sirna gadaa ati natti amma himaa jirtu? Hanqutusuun hangafa jettee natti himtu? Moo ana dogoggore moo wallaggatu gosa moo wallaggatu lafa? Odoo beeknee akka beekatu waa jenne bareedadha. Amma wanni nasiin jechuu danda'u tuulamni hangafa. Jarri keenya dhiifama ni sagantaa kana waan kana xumurreennaa biraa waan kanatti adeeminu dhiifama naa godhaa. Bakka tokko manni tokko innaa qajeelfamu martinuu xiqqaa guddaan kabajuu qabnaa. Dabaree fudhannee akka nama kamiiyyuu haasawuu qabna. Mana Oromootii mana Oromoorra wanni kabajnu hin jiru. Hadda immoo guyyaa hedduu barbaachisaa ta'e. Guyyaa namootiin keenya hayyoonni amma nu tokko tokkoon maqaan isaaniitiif suuraan isaanii nutti mul'annaan argine kana yaadachuuf laayifii isaanii selebreetii gochuudhaaf as dhufne is a big day for us. Waan hedduurraa baranne akka itti namni kun hundi taa'aa jiru argaa jirra. Akka itti ilaalaaru irraa waan nutti himamus suuraan isaaniitu miliyoona dubbata. Qaccee nu kutanii jenna. Jenereeshinii tokko cite malee gandi tokkoo miti. Iddoo tokkoo bakka tokkoo miti. Kuni qaccee nu kutanii jenereeshinii tokko nu jalaa muran waan jedhamu. Kanaafuu amma dhiifnee haala poozitiivii ta'e waan kana irratti xiyyeeffannu meemee kana ilaalchisee waan nutti dhaga'ame gaggabaabsine walii qooddannee jaalalaa fi hafuura qulqullaa'aadhaan adda baaneeti waan kana leegasii godhannee akka hawaasaatti illee akka qaama hawaasaatti illee kanaaf waan kana fakkaatan kan yoo namni gadi dhaabbate yoo nuti gadi dhaabbanne namni nuu beeka. Guyyaa kana guyyaa adda addaatu jira. Kan Oromoon itti wareegame, kan namootii qaqqaalii itti dhabe, kan seenaan gurguddaan itti hojjetame. Amma wareegama isaaniitu hin taane waan isaan godhanii darbaniif, waan isaan silaa gochuudhaa itti fufan waan itti fufnu irratti xiyyeeffanne ijoollee itti barsiifne, jenereeshinii dhufu waan darbes agarsiifne, hamtuusii qofatu hin taane toltuusii illee agarsiifne. Haala waan akkanaa kun immoo nutti deebi'ee qaccee nu kutaa jenereeshinii nu jalaa muraan deemne irratti hojjechuu baruma baraan akka coqorsa balbala duraa namni miila nutti haqatee ol seenuu bira darbu qabna. Waan kana irratti xiyyeeffannoo warreetiin harka baaftan galatoomaa dabaree kaa'amtan kanaanan isinii kenna. Yeroo warra kaaniis ilaalcha keessa galchaa. Namni as seene kun waan jechuu barbaadaa waan gabaabduu waan kana irratti xiyyeeffatan nu jedha. Dabareenan isinii kenna. Obbo Fallaqaa akkuma kana Jibaat, Dinquu Korsaa, Shaamoo, Osaanaa, Shaggaa Raddoo fi Raabsaa Atiyaahuun dabareedhaan fudhadhaatii gabaabsaa yaadatti nuu kennaa. Of unmute of godhaa. Kan hafe miyuutiin godhaa akka sirnaan wal dhageenyu akkanatti itti fufnaa. Hedduu galatoomaa dhiifamanaa godhaa. Ayyee hedduu galatoomu Bozaakira reefu roobaan woordi tokko miningi isaa barbaadu ture qaallu godaa ka jedhu biyya kanatti indigenous yookaan traditional knowledge keepers jedhu. So just mininguma suni wanni kennuuf. Ka biraa immoo dhiyoo kana yoo yaadattanii torbaan darbe kan keessa warri Ukraine
waan jedhu tokko kabaju turan. Waan kan isaanii waggaan kabajan. 1932-33 yeroo Stalin collectivization wanni qabu namni haga miliyoonii 4 du'e. Waggaanaan isaan warri as jiranii warri magaala biyya hundu jiran cuftunu waggaan kabajan. Nu Oromoo waan kanan qabnu. Because wanni tokkittiin nu qabnu amma kadhiyoo akka gaarii populaaraayizii godhuu jirru irreechadha. Irreecha malee waan bira tokko hin qabu. Ka xiqqootti dhiyaatu guyyaa goototaati. Guyyaa goototaayyuu yuunifoormili akka yaadannootti bakka hundattuu hin goonu. Gaaf Minilik biyya keenya waree Oromoon about 10 million estimated ture. Reduced to 5 million. Warra 5 million is hin yaadamu. Charlie Chalanko, September 6, 1886 waggaan yaadamu. No, ifama Anole September 6, 1886 ta'e waggaan yaadachuutti hin jiru. Charlie Chalanko ammoo January 9, 1887 ta'e waggaan yaadachuutti hin jiru. Oromoo jechuun bitta collective memory yoo kanan qabaanne akkamitti waan keessa darbin akkamitti hubanna understanding jedhu faranjiin akkamitti ammoo undertaking fuulduraafillee waan kan jijjiiruuf ammallee gabrummaa keessa jirra. Kanaaf warri dhageetti qabdan warri akka Dr. Kuwee warri akka Abbaa Urjii mee waan kana itti yaada wanni kun babal'atee waan kana dirqama namni hunduu fudhannee warri biyya rakkina keessa jira garuu warri ala jiru wanni waan kana akka waggaan yaadannu akka wanni nu dhaabu hin jiru. Kanaafi kanumaa gurra sambuusuuf jedhee galatooma babal'ata. Akkuma nisi waameen fudhadhaateef kana gaggabaabsaati to the point nu godhaa nama hedduu wala ga'u. Ani waan gabaabduu akka ifa ta'uufan fi kaasuu barbaade. Obbo Gadaan yoo ibsan waa'ee kaalluu dubbatanii turanii ga'een kaalluu waan isaan raawwatan fi hiikoonumti kaalluu jedhuyyuu Karrayyuu biratti gosa Oromoo Karrayyuu biratti maal akka ta'e gaariitti nu ibsaniiru. Haa ta'uuti bakka biraatti immoo hiikoodhaan illee ga'ee hojiitiin illee wal bakka kan wal faallessuu dhufu himanii turan gara dhiyaa jedhanii dhiyaa I think maalirraa akka akkasitti hiikoonsaa fi ga'een kaalluu adda adda ta'e too sirriitti ifa ta'e maalii fi sirna gadaa keessatti kaalluun ga'eensaas hojii hojjetus Oromoo gidduutti eessumayyuu haa ta'uu gara dhiyaas haa ta'uu kaabas kibbas tokko ta'uu qaba jedhee wanta yaaduufan kana kaase kan gara dhiyaatti hiikoon kenname sun dhiyaa Oromiyaati moo yookiin immoo kan amantaarraa ka'ee hiikoo biraa akka godhatu taasisedha moo maalii fi falfaluu waan akkasii kun Oromoo keessa amma sirni gadaa jiru jechaadha. Garuu amantiidhaan waan sagaliin kan biraarraa dhaalamuun hin malata. Kanaaf suni akkamitti addaan bahee Oromoon beekuu danda'a tokko iddoo sanarratti yaadni kenname jedheetanii fayyadaa Galatooma walitti qabanneeti nu qabadhaatiyyuu deebiif boodarratti deebi'ee gaariidha. Gaafii wal fakkaataa yoo dhufe jara keenya more live celebration irratti focus godhaa. Sagantaa akkanaa kana uummanee barumsa adda addaatiif gaafii adda addaa walii gochuu entertain gochuu ni dandeenya. Fuula duratti waan akkasii kana yoo qabannee regularly irratti deemnee barumsa keenyallee bal'ifataa akkasii deemuu dandeenya. Bareedaadha kun gaafii gaariidha. Garuu more
live celebration irratti waan kanarraa arganne takeaway keenya irratti more focus nu godha galatooma itti fufaa baan itti aansan. Kan itti aanu ana ani waanuma gabaabduun jechuu barbaada isa obbo Fallaqan jettisanii wal fakkaata. Odoo guyyaa remembrance fi observance dhaan kun jiru odoo isarratti ittinee hojjennee guyyaa itti yaadan keessattuu guyyaan kun guyyaa abbootii gadaa amma ergasuma Oktoobarii keessa abbaa gadaa biraa kana ajjeesan jira. Guyyaa abbootii gadaa jedhamee odoo akka remembranceatti hojjennee asitti kaa'uu dandeenye. Lammata immoo Diseembariin kun ji'a dhumaati. Waanuma gaarii hawwuutillee guyyaa ji'a dhumaa waggaatti guyyaa Oromoon dhumaan Oromoo nurraa dhaabbatu. Odoo akkasitti akka yaadachuu dandeenyu ta'ee jechuun barbaade garuu keessattuu amma maqaa isaanii kan waamne jira abbootii gadaa guyyaa kana dhuman. Kuuwwanis akkanumatti nu haa ta'u kan maqaa hin waaminis akka isaan yaadannetti akka yaadachiisu barbaadanii waaqayyo illee akkasumas ani eebbisuu hin danda'u. Galatoomaaf dinkuu waan sana akkuma walootti irratti hojjenna waan kana obbo Fallaqaa duraanis kaasaniiru Jaanuwaarii 9 irratti already duraan ka'ee yaada qabna. So fuula duratti guyyaa inni dhufeen akkasi goona akka hawaasaatti bakka bakkatti guyyaa goototaa akka hawaasaatti guutuutti akka ta'u irratti waloodhaan hojjechuunis waan akka hawaasaatti irratti hojjechuu qabnu galatoomanuu warra adda bilisummaa Oromootu guyyaa goototaa kana hedduu qopheessaa turani. Garuu waloodhaan akka hawaasaatti akka qopheessinu yeroo danuu gorsas gaafiis kaasaa turre waan kana irratti bal'inaa wajjumaan hojjenneeti waliin goonni kan hawaasaati irratti hojjenna fuula duratti kana irratti gabaabinatti kanuma jedhee dabarfadha. Maaliif akka waan warra hawaasa kana gaggeessaa yeroo ammaa jirruutti waan kana faasiliiteet gochuudhaaf carraanis hin jira fedhiinis kunuunsi hin jira. So kana irratti hojjenna jechuudha kan jedhee galatooma. Inni dhiyaan fudhadha. Bushaamoo. Hunduma keessaniif nagaan waaqaa haa ta'u akkasuma immoo kana yaaddanii kana qopheessuu keessanii fi yaadannoo guyyaa abbootii gadaa dhumanii kana qopheessuu keessaniif hedduu galatoomaa warri kana qopheessitan. Taateen abbootii gadaa irratti raawwatame kun seenaa Oromoo balleessuudha. Warra dhuman kana akka kanatti isaanii hamaaru seenaan isaanii bara baraan yaadatama. Kanaafuu jarri warri kana hojjetan tarkaanfii kana isaan irratti fudhatan kun seenaa Oromoo balleessuudhaaf. Oromoon seenaa isaa barreeffatee hagam maasaatiitti kaawwatee hin jiru. Warruma jaarsolii warra abbaa gadaa kanarraati seenaan Oromoodhaa madda. Jarri kun madda seenaa Oromoo balleessuuf jecha kana tarkaanfii kana fudhatan. Kana qofa miti seenaa Oromoo kana balleessuufis hojiidhaanis seenaadhaanis Oromoo kana balleessuu seenaa Oromoos balleessuu sobuun kennaa Oromoo miti. Nama gowwoomsuun kennaa Oromoo miti. Kanaafuu sobuun kunillee seenaa Oromoo balleessuudha. Seera abbaa gadaa keessatti amma bulaan keenya akka isaan nutti manetti waan baay'eetu keessa jira seenaa isaanii keessa. Kanaaf uummata Oromoon warra lubbuun jiran kuni booree ta'ee seenaa Oromoo kanas kabajuuf kabachiisuuf warra seenaa Oromoos
galatoomaa ayyee boshagga Boza ke dabareen dhagee garaadha. Ayyee galatoomadha ulfaadhaa boogada akkanatti waliin beeknu jechuudha. Walumaan turre malee hedduu galatoomii hedduu barumsa guddaa nu kenniteerra. Ani amma wanni jechuu barbaade sagantaa irraa kanarratti seenaa warra kanaa eegalaa kaa'ame maal gochuu qabna maatii isaanii maal irra jiran irratti nuti xiyyeeffatanii manninu sagantaa irraa sagantuma isaanii waan ta'eef maal gochuu qabna har'a maal gochuu qabna manni kun warri mana kana keessa jiru isa bormoo maal gochuu qabna maatii kanaaf yaadu malee sagantaawwan amma dubbattanii dhugaadhaa barbaachisaadha garuu yeroo itti qabne isa dhimma Oromoo kana gootota kana akkamitti yaadannaa akkam goona kan jennu yeroo nu kennaatti itti mari'annaa. Akkana keessatti abbaan gadaa ati maatii isaa sana haa ta'u ati qaatutti faamiliin qabnaa jiraachuu qabdaa warri kun dura jiru bakka nama biraan qabne yoo jiraatan as keessatti harka qallee biyyuu warra ta'an nu wanti jedhaati gara gargaarsa warra kanaatti taasisuu jedha kanama jibatu. Hello, how are you? Falmada anatu kan walumaan seenne actually galatoomaa carraa kana kennu fi akkasumas warri kana irratti dadhabdanii yaadattanii waan kana qopheessuu keessanitti guddoo galatoomaa galanni keessan bilisummaa ta'uun jedha. Ittaansee tunni gadaa Karrayyuu Michilleedha. Bifa kanaan wareegamuun isaanii tokkummaa Oromoota agarsiisa cimina isaanii fi akkasumas gadaan maal akka ta'e agarsiisaniiru gadaa isa dhugaa jechuudha. Kanaaf yeroo isaan yaadannoo qofa miti tokko boshaggaa nama kaasaniiru warra kanarraa miidhame gargaaruun barbaachisaadha isaan beeku. Inni guddaan inni kan biraa immoo bara baraan kana ammas kan wareegame kan dhibiillee kan dhufu yaadachaa deemu callaa otoo hin taane wanti akka Oromootti qabnu bifa adda addaatiin bifa amma hawaasummaa jiruun of ijaaruun wal ijaaruun rakkoon yoo jiraate waliin obsuu fi rakkoo kun hundumtuu kan nutti dhufe gabrummaa jala waan jirruuf maaliif olii gadi jechuun ol qabu gadi qabullee nu feesisu fuulduruma yoo dubbanne rakkoon keenya kaleessa sarras kan jiru gabrummaa jala waan jirruuf malee rakkoon kun hundumtuu nutti dhufe kun immoo inni nu gabroomsuuf deemu nu gabroomsaa jiru waan fedhu waan tokkummaa keenya waan nu calaqqisiisu maaliif jennaan gadaan waan cufaa of keessaa qaba jechuudha. Gadaan aadaa of keessaa qaba waan cufa sana keessa deemee yeroon qabu osoon kaase gaariidha garuu gadaan waan cufa waan of keessaa qabu fakkeenyaaf ammoo irreecha of fudhanne irreechi waggaa waggaan Oromiyaan guutuun biyya ollaa lafa Oromoon jirullee irratti hirmaachuu jiru jechuudha. Kuni gadaa waan qabu keessaa tokko tulluutti ba'uun malkaatti ba'uun jechuudha. Kun tokkummaa Oromooti. Kun eenyummaa Oromooti. Kun jireenya Oromooti. Kanaaf isa kanallee warri gadaa kana abbootii gadaa kana akkasitti bifa kanaan ajjeese suuta itti deemu. Suuta ergatti deemanis suuta afaaniif illee sagantaa diriirsaniiru jechuudha. Isa kanarratti rakkoo jiru kana jalaa ba'uuf of ijaarree qabsaa'uudha kan nu feesisu. Qabsaa'uun nu feesisu. Kana jaalannus jibbinus hoo ta'uu baate tokko numna waan amma deemaa jiru isuma argitan kan. Namuu nu dhaga'an jiru. Addunyaa nu dhaga'uun jiru. Yoo wal dhageenye ofii keenya rakkoo keessaa baane malee qeen keenya gubachaa jira. Inni kunillee ka'u. Gadaadhaaf warra abbaa gadaa abbootii gadaa dhabamsiisuun isa jalqabaati. Warri kun mataa qabu, manni kun uummataati, uummata walitti qabu jedhameeti. Oromoo akkuma kaasaa turtan Oromoo guutuudha. Kan dhabamsiisan hogganoota Oromooti jechuudha. Hogganoota Oromoo dhugaa. Maaliif waan cufat achi keessa jira waan ta'eef. Kanaaf tokkummaa keenya cimsuu, wal ijaaruu, rakkoo xixiqqoo walii obsuu,
gara sanatti yoo xiyyeeffanne ammallee gaarii yaadachuun gaariidha gara fuulduraa yoo bilisoomne sirnaan kabajaa guddaadhaan waan hundumaa gannaan goona. Kanaaf waan gaarii gootan isin galata guddaa qabdu kana qopheessuu keessanitti dhugaatti guddoo galatooma kanuman jedhaa jechuudha galatooma. Galatooma yaada gorsa gaariidha hedduu galatooma ayyee obbo Lamoo Toomsaa. Ayyee Zakir galatoome suuraa keellee obsee ilaalaa ture sila mataarraa waan qabdatti akkuma booda koomeen koo magariisaanii booda akkasitti robbare kan keenan obsee ilaalaa ture duratti tokko tole gaa amma gabaabsee waatiin jedhu uummati yaadannoo kanaan lubbuun jiraannee kabajuudhaaf galata waaqaa atawachaa diinni amma abbootii gadaa keenya kana fixe afaan oromoo dubbataa kuma beekamu garuu diina warra afaan oromoo dubbanne sanarra daran cimaadha diina hamtuudha uummata karrayyuu kalaaltan baagiraawundi koo kana duubaanii qawwee hidhatanii jiru hundi isaanii eeboodha hidhanneerra iddoo biraatti naannoo baay'een eeboo fuleedha anu eeboon qaban ture dur amma garuu eeboon nun baasu eeboon sun lafa kaa'amuu qabdi diinni ilaallatee dhaqee achitti dugda oromoon kutaa jechuudhaan oromoo sodaachisee manatti galchaadhaanii abbootii gadaa karrayyuu of ta'anii jiraataa jiran kan sagantaan alagaa kan keessan galiin dhaqee rukute jechuudha abiyyiin kuni oromoo dugda cabsaa nannaasaa qabsoodhaan hambisaa jechuudhaanii dhufe kanaaf cimnee gara fuulduraatti qawwee isaanii kana yaade akka karrayyuutti gosii amma cimtee of ijaartee ijaaramee jiru karrayyuu fa'aa kana fakkeenya guddaa waan ta'anii jiranii fi iddoo dhuma jechuudha. Kanaaf haasaan dheeressuu cimnee yaadannoo cimsinee akkuma dubbatamaa ture warra sirna gadaa barsiisuu barbaadullee obbo Zakir fa'aan yeroo biraa sagantaa banuuf hin gaariidha. Ammatti yeroo qabnu waan ta'eef hajabaannee egaa ayyaantummaan isaanii uummata keenya bira waraana keenya bira hagoru jechaa warra wareegaman kana warri immoo ijoollee gadaa afaan oromoos keessa jiran immoo fuulduratti sirna gadaa kana akka nu barsiiftaniin gaafadha. Galatoomaa horaa bulaa warri sagantaa kana qopheessitan fayyaa ta'an jedha. Galatooma yaada gaariidha. Kan barbaachisaa ta'e walumaan goona. Hawaasa jajjabeessanii wal jajjabeessanii wal bira dhaabbatanii oromummaa gadi dhaabuun barbaachisaa. Ayyee obbo Waaqoyyaa Gooshuu. Ayyee galatoomaa fayyaa ta'a warri kana qopheessitan baay'ee namatti tola dhuguma mataa oromoo deemee gaafa abbaa gadaa rukutan hunduma keenya saba keenya rukutan kun irratti qindaa'ameera maaliif karrayyuu jechaan akka seenaattis beennu akka dheerummaattis ni beenna achii ka'ee damma jiranuu ka'ee amma dhaqeeti boorana dhaqeeti Uganda seena karrayyoon deengiree hin jiru kana beeku isaanis karrayyuu jechaan haloo isaan baafata dhiira hin beekne akka gaariitti maal jechuu barbaadeenii wal ijaaruu wal tumsuu warri kana jirtanii uummata kana walitti qotuunoo qabdanii gaariin jedha maaliif erga isaan dhumanii namni dhumaa jira guyyaatti amma sabni keenya uummanni keenya hin beektu sibiila hin beekamneen iddeetti dhufee irra bu'u hin dhageessu kanaafuu wal ijaaruu wal dhaga'uu wal jala deemuu baay'ee nu barbaachisa lallaafne jechuu dandeenya akkuma amma hojjettan kanatti isin dhageenya nu waamaa yaada keenya sheerin goonaa hojjennaa jijjiirraa haloo warra abbaa gadaa kana immoo baasuu nurra jira nam dhiirri haloo hin baafanne dhiira miti hin baafata maaliif karrayyuun hin baafata nam beeka akka gaariitti beekan gadaanis beekaa wal beenna akka gaariitti iccitii jira iccitii guddaatu jira achi kanaaf kana godhan isaanis kanaaf mataatiin immoo hin badu isaan balleessaniis sabni sun hin badu akkasitti fudhannee otoo wal jala yaa'anii gaariidhaan jedhan wal jala akkuma irraa nu waamtani kan akka
qindeessitanii waan guddaa totoo ceene gara tuutaa totoo dhufne wal ilaaluu dhiifne calluma jennee wal dhaggeeffachuu dhiifne gara hojiitti totoo jijjiirre gaariidha kan jedhamu ilaasha qaba galatooma kan maan keessaa ba'a ulfaadha fayyaataa qophii har'a qopheessaniif. Galatooma bu'aa qoyya yaada hafuura gaariidha waan kana manneetii amantiitti afooshaalee gandatti himaatii hawaasni bakka adda addaatti jajjabaatee waan kana irratti hojjetaa jira gargaarsa irratti hojjetamaa jira garuu koordineeshiniitu hanqata walitti dhufuu hanqata hawaasni bakka jiru maraayyuu ni jira kunoo Torontoodhaan argitanii gara Edmonton kanaa Kaalgarii BC bakki hawaasni Oromoo jajjabaatee socho'aa hin jiru garuu hanqinni qabu namootiin gola golatti galanii jiraachuudha kana waan kana overcome gochuudhaaf namni walitti dhufuu qabaa bakka tokkotti dhufuu qabna isa kana irratti namootiin nageessan hundinuu yaada kana dabarsaatii walitti dhufuun jedha galatooma obbo Raayyatti nuuf bu'a. Baay'ee isin martinuu galatoomaa warri waan kana qindeessitanii dhugaatti waan yaadatamuu qabu yaadattanii uummataa fi hamicha guutanii guyyaa kanaa yaadannu jettanii hedduu galatoomaa isiniin jechuun barbaada warra waan kana qindeesse. Erga san jedheen booda kallattiidhumaanii warra kana mootummaan akka namaatitti miti qofaa miti kan isaan ajjeese akkuma obboleewwan koo kanaan dura jedhani namaa miti kan sirnicha ajjeesuudhaaf eegni isaa jarri kun immoo Oromoodhaan Oromoo taanee duunaa sirna keenya wajjin jedhanii du'an. Oromoon hafe immoo dhaloonni har'aa kan boru sirna kana akkamitti dhaabbataan tikfannaa diina sirna keenya balleessu kana haala kamiin dura dhaabbanna ho'edhaan sirna kana tiksuutu falaa jechaadha. Akka sirna kana akkamitti fallaa akkamitti tikfannaa kan jedhu keessattuu akkuma yaadannoo abbootii gadaa michillee kan karrayyuu yaadachuudhaaf silaa akka kiyyaatti keessattuu murni hawaasa Kaanadaa jiru kun seenaa jara sanii qorachuudhaaf dhaloota gara fuulduraatti qoratanii dokumentii godhanii dabarsuudhaaf warra seenaa qoratan sadarkaa yuunivarsiitiitti ispoonsar gochuudhaan illee waa tokko qabeenya wayii walitti butuufanii san gochuutu leegasii isaanii sana tursiisuudhaaf bara baraan nu gargaara. San gochuu irratti amma hawaasni kun silaafaa akkuma piroojeektiitti godhatee irratti hojjetee akka Kaanadaatti maqaa guddaadha hawaasni ala kana jiru. Obboleewwan koo jedhaniiru dhugaadha kan akka baroota 30 haasaa turre wal ijaaruu qabnaa wal jabeessuu qabnaa ennaa kalees hin jennaa arras hin jennaa borus jechuuf jiraan. Hundeen keenya kan rakkinaa ijaaramuu ta'uusaa bara gadaa haasofna. Hoogganaa gahaatu jira amma hawaasa Kaanadaa kan akkan argutti garuu rakkoo hin beekamneen ammallee ititee jabaatee cimee walitti dhufee waa tokko gochuudhaaf ammas humna irree dhabaa jira. Kana akkuma isinuu iyyattan walitti iyyinee hawaasa kana kakaasnee akka ijaaramu dhimma uummata keenyatti akka ka'u haa goonu isin qofa irratti dhiisuu miti. Kanuman jedhaa galatooma waan gootanii fi ammaa fi garuu qabxiidhuman jedhe san irratti silaanaa qabdanii jedhaa galatooma. Galatooma Raayyaa ayyee goona waan gara kanaan gara akka hawaasaatti danda'amu waldumaan hojjenna waan sana irratti maaliif warra dhihaa warra gara bahaa jirtanuu keessaa Ontario irratti sa'aatiin hedduu waan deemaa jiruuf daqiiqaa 15 dhufu keessatti sa'aatii 2 ol asirratti turreerra ni cufnaa osoo gaggabaabsaatii yaadatti nuu kennaatii kan dhumaa obbo Gadaa Hawaasii fi obbo Roobaarraa waa tokko just few words dhageenye akka nuu goolabamu goonaa warri harka baaftan kun gaggabaabsaa akka carraan nama ga'uuf nu godha. Abbaa Urjii godhadha. Ulfaadhoo Daakir hundi keessanuu baga nagaan jiraattan keessaa warri qophii kana nu qopheessitan ulfaadhaa galatoomaa guyyaa yaadatamuu qabu amma qofa osoo hin ta'in bara dhufaa jiru hawaasni Oromoo yaadachuu qabu
sirna gadaa abbootii sirna gadaa irratti roorroo godhamaa ture fi warra haala kanaaf lubbuu isaanii wareega hunda yaadachuudhaaf guyyaa lafa kaa'u ta'uu danda'a. Diinni yoggaa abbootii gadaa kanarratti duulu fedhiin isaa dura jalatti bulchuudhaan fedhii isaa akka bakkaan ga'aniif tattaafatee isaan didan diduu isaaniitiin isaan bakka bu'oota uummataa ta'uu beeksisan. Akka isaan file, akka isaan muude uummata ta'uu odoo Abiyyii fi gantoota isaan ta'een hawaasa muudamuu beeksisanii haala saniinis wareegama barbaachisu fudhatan. Kun egaa gadaafis uummata Oromootiifis kabajaa guddaa kenna. Ulfina nuu laatan. Kanaaf abbootiin gadaa michillee gadaa 64 fakkaata akka jedhamutti naannawa Karrayyuu naannawa Fantaalleetti gadaa 64 gaggeeffatee so akkasitti lakkoo isaa wajjin beekame gaariidha. Waggaa 500 oli kan achitti gaggeeffamaa jiru. Inni waggaa isaan kana ajjeesu sirnicha warra biraatis ittiin jiilchee sirnicha ajjeesuu barbaade garuu sirnichi kan du'u miti. Gogeessa afurtu isa duuba jira. Warrummaa michilleetu sadarkaa 2-3 ijaaramanii jiranii. Kanaaf haala diinni ajjeesuu hin dandeenye keessa jiraachuun isaa Oromoodhaaf hedduu ulfina waan irraa barachuu qabnu. Balayyan keenya irraayis gadaa afaarraayis waa hedduu barachuu dandeenya. Kanaaf sirni gadaa waggaa akka afaan haasa'u kan taate sirna jireenya namni akka waree roobaan jedhe kan namni ijoollummaa irraa ka'e itti guddatu ta'uusaa hubachuudhaan hawaasni Oromoo sirna kana leellifachuu qaba. Qorachuu qabna, barachuu qabna, ittiin jiraachuudhaaf tattaafachuu qabna. Kanaaf isa biraa sirraatti deebina. Wanni reefu jedhamee obboleeyyan keenya naannoo Karrayyuutiif gargaarsi godhamuu qaba. Ammallee rakkoo guddaa keessa jiran gaafasii lolli irraa hin dhaabbanne ammaas lolli deemaa jira. Kanaaf isa kanaas irratti xiyyeeffachuun gaariidhaan jedha. Ulfaadhaa kanaafis yeroo takkaa qabannu irratti haa hojjennu galatooma. Galatooma abbaa urjii. Ayyee obbo Guutamaa wayii. Dursee magaalaa waliin nu agarsiisee assalaamu alaikum akkam nagaa qabnes jedha. Waan dhibiigaa waan hedduu dubbatamee jira. Waa'ee amma gochaa uummata keenya Karrayyuu irratti hojjetame kuni balbala Oromooti isaan buqqisanii achi as wanni walumaan arguu jirra. Mana tokko yoo balbala cabsan yookaan yoo balbala irraa buqqisan wanni achiin booda ta'u seenuun nama dhibu jechuudha. Kanaaf egaa haala amman kan uummanni keenya keessa jiru namni marinuun beekaa lixa Oromiyaa irratti dirooniin uummata keenya fixuu jiranii haalli deemu jiru walitti nun barbaachisu walumaan arguu jirra. Kun maaliif ta'ee yoo jennee wal gaafannee sila furmaata akkamiin arganna irratti asoo uummanni beektonni maanguddoonni uummanni keenya asoo irratti mari'atee sila baay'ee gaariidha. Akkamiin waan kana beekanii namni yoo xiinqame akka guyyaa uummanni naaziin uummata Juushoo itti fixxee beektonni isaanii waliin gad dhufanii waan san haaloo bahuu fi mataa isaanii cinqanii waan tokko uuman jechuudha. Waan jalaa bahu amma waan akkasisanidha kan nurra jiru. Jaarraa kana keessatti haalli nuti jirru uummanni keenya keessa jiru baay'ee nama gaddisiisu tokko malee sila asoosan ta'uu baattee amma haala reeftan viidiyoo agarree uummata kana namni fixuu dhiisii sila akka waan agartanii itti deemanii laalan agartee bakka uummata itti deemanii addunyaa turizimii itti deemanii waan laalan tokko waan dhugaa yoo kataatu taate ani waan hedduu viidiyoo amma reef argeessan keessatti baay'ee waan durii waan mataa keessa hin jirre imajineeshin wayii natti fakkaata. Sila waan itti deemanii laalan tokkodha. Gaa
sirnaan hundeen buqqisuuf waan oromummaa kana balleessuudhaaf gaa akka pirogiraama lafa kaayatanii akka deemuu jiran mootummaan kun gaa agartanidha. Gaa wama kana gochama hundeen buqqisuu Oromoo lafarraa balleessuu buqqisuu isaati gaa. Har'a lixa Oromiyaa irratti akka deemuu jiru achirratti waa beekatu gara kanaafuu wanni kun keessayyuu beektonni keenya beektonni Oromoo callisuu hin qabdanii waan tokko namni beektan yoo biyyate yoo abbaan biyyate ollallee namaa birmata amma yeroo hedduu biyyaa irratti namni yoo haasa'u addunyaan nu dhageessee maal addunyaan dhaga'uu baachuu ajaa'ibsiisanii ifii kennaa beektonni irratti mari'adhaa waan tokko godhaatii akka cinqaa uummanni Oromoo yeroo keessatti jaarraa isin keessa jirtan kanarratti dhufu jira waan tokko godhaa hangaafin ta'e waan tokko godhaa mala tokkoo fi karaa tokko baasaa calliftanii uummanni akka nu dhaga'u addunyaan nu dhaga'u jechuu dhiisatti walitti gad dhufaa fi beektonni doktoroota qabnaa beektota hedduu jira warruma akka seetti shantamii lamaa keessa jiru kana beektonni tokko lama namni keessa kanaafuu walitti gad dhufaa waan tokko haa goonuu waan tokko godhaa isiniin jechuu barbaadaa gadda abbaa abbootii gadaa Oromoo yookaan Karrayyuulatti waan uumame walumaan gaddinee rabbiin jannata isaanii saahiruu badii isaanii rabbiin irraa haa kaasu akkuma waan faayyuu silaa dubbatanii jirtanii waan baasichaa malaallee qarqaarsawwan malaallee akkaataa jiruurratti yoo bakka nama gootanii ka'annoo gootataa ta'e walumaan jirra baay'ee galatoomaa jechuu barbaadaa waan jedhamu warri waan kana murteessan rabbiin jabaa keessatti haadeemsu jabaadhaa galatooma marii waan gara dhihaatti dhimma dirooniitiif haa wal qabatee hawaasa keenya irratti gaggeeffamaa jiru haasa darbee guutuu kanaadaatiif qopheessinee waamnee marii hawaasaa yaada uummanni kennatu irratti marataatullee hawaasatti dhiyaadhaa quba qabaadhaa ala waamicha akkanaa dhufee banii yaada akkanaa walii kennuun gaariidha ammas itti deebinee marii ala barbaachisaa ta'e ittiin waamnaa innaa akkanaa walitti dhufnaa akkanumaan fuula duratti biyya jabeeffataa deemnan jedha amma warra jirtan kanaaf daqiiqaa tokko isinii kenna dhiifamaa wajjin maaliif sa'aatiin hedduu waan deemeef daqiiqaa tokko difaan taa'ee obbo Qajeelaadhaa fi obbo Yoseef daqiiquma tokko qofan isinii kennaa please fudhadhaatii waa tokko nuu jedha obbo Gadaadhaa fi obbo Roobaatti deebinee daqiiqaa tokko haa irraa dhageenyee fi gara goolabaatti deemnaa jira keessa. Ganama borii dalagaa seenaa namni kaan ijoollee teessee hidhi kaan lafti darbee jira soo kana ilaalcha keessa galchuudha marii garaa kana itti fufna fuula turan galatooma fudhadhaa. Ayyee akkam jirtan fayyaadha galatooma waan kana nu qopheessuu keessaniif yaadannoo kana Oromoon yeroo akkasii wal yaadachuun kaafeetillee hedduu gaariidha. Ummata keenya akkanatti bakka takkatti gara jabinaan ummata manguddoo abbaaf ilma wal keessatti isaan fiduu isaanii akkuma namayyuu jedhetti wannoo keenya dhabamsiisuuf barnoo beekoma uummanni kun qaban saba isaanii keessatti dhabamsiisuudhaaf isaan akka biraattuu takka Affaarii wal loluu takka Amaaraa wal loluu gidduutti warra cunqurfamee umrii isaaniitu jiraachaa jiranii kanarratti immoo mootummaan nama nyaataan kun itti dabalee ummata keenya kanatti ergasii nama meeqatti dabalee fixe kanaafuu hedduu nama gaddisiisaa waan gargaarsi guutan irratti yoo ummata faamilii isaanii hafisanii fi dorrannoo qopheessisanii hedduu sanillee jajjabeessuuf maatiin barbaade anaasaallee guddadhu fayyaan haa ta'a ulfaadhaa warri waan kana yaadattanii qopheessitan immoo kabajaa guddoo qabdu akkasumatti kaaniillee nu yaadadhaan isiniin jedha fayyaa ta'a ulfaadhaa. Galatooma. Ayyee Bukajeel akkanuma gabaabsaa taate. Bukajeel miyuu taatee jirti. Okay. Obbo Yoseef
haa ta'u galatoomaa isinitti hin dheeressu akkuma jedhame jaarsolii kana iji hamaadhaan jedhaa harkaan deemu Oromoo gara jabeenya Oromoo amma bakka jibba qaban kan agarsiisu amma bakka biraatiillee kan jiru nama qaroo abbaa seeraa jedhu Jabbaarsan Faawalaadhaan nama qaroo warra binaa walaadhaan namoota qaroo kan mootummaan gombisu dubbisa sanyii nurratti godhuudhaan seenaan keenya akka baddu jechuudha. Kanaaf yaadannoo isaan selebireetii gammachuu guddaadhaan isa kanaadhaan selebireeshinii sila jedhame keessatti waa'ee gadaa kan sababa isaaniitiin akka itti jalqabamillee uummata akkanaatu dhumnaa jaarsota akkanaatu dhumna gabbootii akkanaatu dhumnaa jalqabame jedhame guyyaan gadaa dikilarii kanadaatti warra biraallee wal quunnamee akkasinaa guyyaa tokko dikilarii godhame guyyaan gadaa kun guyyaa waa'ee gadaa amma tokko duratti guyyaa namoonni wanna selebireetii godhu utuu godhamee kan jedhu sana jechuu jira lammaffaa sila oggaa hangafa maaliif akkana jedhamu inni kun walirra ilaalu namni qoratee saayintistiidha adeemu jechuun aga danda'ame baraa jirra waa'ee gadaa kana kan ta'e kanaafi walirra ilaalu yoo wanni jiraatee suuta jennee wal hubachiifnaa kanaafi akkanatti wal hubachuu waan namni tokkollee walirra ilaalu barbaachisaa miti kan biraa fakkeenyaaf kaasuu wanna jedhame sana dhuguma bakka tokko tokkotti jechichi waan biraadhaan hin gargaarama kanaaf rakkoo hin qabu galatoomaan jedha ulfaadhaa waan gaariidhaa keessumaa obbolumaatiin abbootii gadaa kun jaarsoliin namoota isaan irratti hirmaatan baay'ee guddaa galateeffannaa waaqayyo immoo baga isin jabeesse baga jabina abbaa keenyarraa jedhuma adiransan illee akkanatti asirratti baatanii galatooma lubbuu nu dheerannaa waaqayyo isin eebbisu dhumaa irratti kan hin jedhu tokko waa'ee gadaa kana maaliif wanna kana seenaa kan waa'ee guddaa akkaataa itti biyya alaatillee hawaasonni keenya ittiin gaggeeffaman irrattillee hojjechuudhaaf mareen akka godhamu yaada keessaa jechuudha galatooma. Galatooma Koyesee warra waan kana hojjetu qajeelchu keessaa isin nama tokko itti jabaan galatooma. Hayyee amma jara keenya gaa hedduu galatooma qajeelaan jirtaa deebite. Jira zaakir deebi'eera. Hayyee fudhadhuuti raabsii deegaa tokko. Manni guutuun soorii bifa manaa biraa dhugaatti baay'een aaree amma callaadhaan bilbilaan baay'ee walaasaa turre ammas hin fitanna waan ta'eef isin narra laalinaa dhiifama ammoo akkuma obbo Yoosef jedhan gadaadhaa fi roobaadhaafillee waan nan dhaamu tokko duratti yeroo isaan dubbatanii akkaataan teessuma yookiin qooduma dirqama walii qoodanii sun adda. Maaloo waan kitaabuma xiqqishuu wayii akka kitaabatti illee utuu roobanis ta'ee gadaan yeroo qabdan irraa yeroo hin jirtu beekamaadha. Isuma kana isuma har'a nuun jettan kana barreeffamee isuma kana agartee ilmaan keenya illee dabarsinee baay'ee waan gaariidha. Mee piliis waan kanarratti yaadaa jedha akkan oofsatu kan isa abdiin qaba. Ani callaan immoo waliin filanna callaan ana abbaa kiyyasii na guddisesii waan inni na aarsi guddoo jira ammas walumatti deebinee beeknan jira isin na oofachaa jira. Tolaa jennaa hayyee galatooma waan kitaaba irratti artikuuleen jiruu irratti hojjetamuu danda'a barumsa sirna gadaa toora adda addaa jiruutis akkaataa hawaasaatti walitti dhufnee waan adda addaa yeroo adda addaa carraa adda addaa uumnee irratti barnoomsa walirraa fudhachuun wal yaadachuun waan oromummaa kana alatti bakka jirutti gadi dhaabuun dirqama keenya ta'a jara keenya irra deebinaa waan kana oromummaa gadi dhaabanii oromummaa mul'isuun dirqama keenya bakka jirutti biyya nagaan jiru kanatti biyya mataa ol qabannee deemnu kanatti biyya namni maqaa keenyaan akka nu waamu gochuu dandeenyus oromoo jedhamnee maqaa waamamuu danda'uun dirqama keenya dirqama jenereeshinii ammaa jiruu kana ammoo yoo walitti dhufne malee gandaan amantiidhaan gosaan siyaasaadhaan namni rikognaayizu gochuu deemu hin jiru dura oromummaa yoo nu bare garuu waan nu qabnu mara beeka walitti dhufnee mataa walitti hidhannee jechuun gaariidha hedduu galatooma amma gara utuun goolabatti deebi'een jedhin wanta qaalluu waa'ee qaalluu jedhu sana irratti wanta xiqqoo ishee deebii
nan gaafadhe dinne al tokko wala dhaggeeffannuu jedheera. Yennaa kana waan qaalluu jechuun ganda keenyatti waa himtuu jechuudha. Exactly akkatti gadaan kaahetan gara keenyatti. Kanaafuu yeroo biraa bal'inaan itti deebinee walirraa barannaa amma yeroo qabnu sanaa fi dhiifa manaa godha Shaamo. Obbo Gadaa fi obbo Roobaattiin deebisaa gara Dikoetti naanna'e. Kanaafuu obbo Gadaa fudhadhaati waanuma hadhaa kana laalchisaati waan tokko lama nu jedha. Galatooma ofirraa kaasaati. Galatooma duraan dursee warri dadhabdanii yeroo gabaabduu kana keessatti osoo kanneen jedhin osoo bu'aa bahiin jireenya dhuunfaa keessanii akka isin qabu osoo akkasuma bakka hundaa rakkoo jirtu tanaaf hin jilbeenfatin kanarratti dabalatanii ba'aa mana ga'u baattanii guyyaa kana akkasitti walitti nu qabuu danda'u keessaniif koreen waan kana qindeessitan haadha teenya ayyoo kee irraa eegalee hundumti keessanuu warri as keessatti qooda fudhatan ulfaadhaa nuuf jiraadhaa warra akkanumatti waliif jirajee wal rabbi nu haa godhu isiniin jaa itti aansuudhaan wantatu jaartitu dalaqee jedhani rifeensa qabdu hoggaa dalaqan rifeensa kana faffacaasanii jennaan jaartiin mataan qabdu mataa qulqulluu kana raaftee jennaanii gurbaan tokko kajaarii dhawutti jiru ayyoo dalaqan beektu ofirraan keessu jennaan ilmoo galmatu keenya eessatti keenyaa jette jedhanii waan keessa waan ta'eef nuuf jiraadha. Kanarratti dabalatee Oromoon waan biraatiin gaafa gadaa dabee rakkoodhaaf saaxilan. Amma yeroo Oromoon of barbaadu eegaletti gadaan sun eessarraa eegala kajuu sana qorataniitti nu balleessuudhaaf nutti kaanii akkasuma immoo Oromoo balleessuudhaaf ta'e Oromoon dammaqee sana hubachuun isaa anaaf sana caalaa wanti na gammachiisu hin jiru. Ammallee taanaan bakka jirru gadaa hawwii fi yaada qofatti qabachuudhaan miti. Lubbuun duutuu fi jirtuudha. Yoo bakka addunyaa kanarraa gallu hin beeknu Rooban kun amma PhD isaa hojjechaa jira. Gara xumurarra jiranatti fakkaata. Wanti biraa yoo hafu isa qabatanii yoo PhD isaa xumure gara inni itti deemus hin beeku isa wajjin taatanii wanta amma hanga silaa gaafatamaa tureef wantoota bu'uura ta'an tattaraaruu ni danda'a. Isa booda abbatu keessa bal'ifata waan ta'eef tokko kanuman jedha kan lammaffaadha uummanni keenya rakkoon bakka hundaan heddummaatti ibiddi mana namayyuu keessaa balbilaa jira kam dhaamsineeti kam dhiibna ka jedhu rakkoo Oromoo hundaati. Bakka hundaa wal fakkaata keessattuu gara dhiyaatii fi amma nu bira torban lama dura gaara fantaallee biroodhaan tumee qixa ganna darbe kana roobni waa xiqqoo roobee gaara irratti qixa biqilee silaa uummanni bona kana hanguma duraa kana hanguma kolonii sadaasaa muddee kanatti horiillee nyaachifata jedhanillee biroonni boombiin biroodhaan darbame sun lafa gubee balleesse uummanni rakkoo hamaa keessa jira. Sanarratti dabalatee uummanni baadiyyaa jiru magaalaa dhufuu hin danda'u. Kan magaalaa bahee uummata baadiyyaa qunnamuu hin danda'u. Roorroon hammaatte gaafa abbootiin gadaadhaa dhumanirraa kaasee ijoolleen ol guddattu hundi isiidha baatee bosona jiru. Hawwee fudhattee. Humni addaa akka achitti wanti hin jiru ijoolleen achumaan roorroo jibbitee baatu suni hidhata waboo wajjin qunnamtii uumtee jabeessitee socho'aa jiru. Garuu bu'uurri isaa roorroo hammaatti ijoollee yaasa. Ijoollee mana barumsaa giraajuweet gootee hojii dhabde, ijoollee mana barumsaa barachuutti jirtu, ati shanee wajjin qunnamtii qabda maalii qabda jechuudhaan ijoollee jiraarsanii ijoollee yaasa. Amma waan sanii wal qabatee alamuu simeedha waan kanan rakkoo tana fuura jireetii achi deddeemaa jira. Garuu kana
odoonni sanatti jiru waraanni isa wajjin deemulleen guyyaan hengaddaa lolamee waraanni hedduu dhume jedhanii hanga ammatti kun neetworkiin cufaadha. Haalli biyyattiin keessa jirtu baay'ee rakkisa. Rakkoon achi jirtu wal fakkaatan Oromiyaa hunda keessa jira. Walakkeessa Oromiyaa jira, gara dhiha Oromiyaa jira, kibba Oromiyaa jira. Bakkumti nagaa qabdu hanga ammatti gaa Finfinnee irraa kaasee Bishooftuu Adaamaa hanga kana yoo taate malee bakkumti nagaa hin qabdu jennu ni jirtu. Kanaaf rakkoon Oromoodhaa waan nuti waan wal fakkaate waan humna keenyaa ol ta'e kam himneeta kam dhiibbatu humna ol nuti ta'aa jira. Akkasumayyuu ta'ee kajuu awwaallachaa kabade barbaaddachaa ka jiru gaafatachaa wal iyyaafannee akkamitti gadaa keenya qabannee fuulduratti tarkaanfannaa akkamitti sirna gadaa deebi'uudhaaf dhuguma kabiyyaa qofaa miti. Kabiyyaa haalli jiruuyyuu mijataa fida. Waliin jira jiruu hawaasummaatti jira. Irra guddaan kabiyyaa jiru kunis akkamitti barbaadee wal baratee waa wal barsiisa kan irratti osoo mari'annee gaariidhaan ja'a. Kanaafuu guyyaa kana keessatti bareechuu keessanii guddoo galatooman kiyyaa ulfaadhaa ankarumaan irraa bu'a. Galatoome jaallatee. Borooba fudhadhu daga baabaanuu kennii. Fayyee sa'aatiin deemte isinitti hin dheeressu ani galatoomuma jechuun barbaada ulfaadhaa wanti tun wanta akkasii waan laaftu miti. Nuti ilmaan kamiyyuu warra jirru firii 2 firii 3 yeroo akkasitti si wajjin teenye isinirraa sagalee keessan dhageenya fuula keessan dhageenyu akka warra keenya keessa jirru akka biyya sana keessa jirutti fudhadhaan akka yaani nuuf hamilee guddaadha. Kabiraa wanti irra deebi'ee isin mirkaneessuu barbaadu isinis of course waan isin beektanii gadaan hiddisiidhaa gadi fagoodha. Gadaan hin baddu. Warri gadarratti aggaame ufuma balleesse maquma isaaf balleesse nama isaaf balleesse malee gadaa balleessuu hin danda'ani. Gadaan waan badaate miti. Akka hin bannetti akka hin dabnetti gadi dhaabbatte saniif uummata uffalee fala jiru dhahaa jira. Suniif hin baddu garuu namoota dhabne kanatu nama laafoo miti santu laalaan nu keessaa boojiteeti maleedha. So laalaa sanarraa akka jabaannee ol jennee dhaabannuuf jabina isaanii fi gootummaa isaanii akka lallabnuuf nu jajjabeessanii hamilee nuti horuu keessaniif galata guddaa qabdu. Galatuma kana uummata keenya birallee hin geenyaa ulfaadhaa jechuun barbaada. Kabiraa gargaarsa jettanii fi haga inni bira dhaabachuun murteessaadha. Kanaan duras yeroo isaan wareegaman sana uummati biyya Ameerikaa kana jirus biyya Awurooppaa jirus nama hedduun bira dhaabatee waa hedduu goonee uummata sana gargaarre. Ammas humna dandeessaniin yoo karaa qabdaniin akka dandeessaniin waraanachuu dandeenyu hojjettan fala dhahuu dandeessu. Gadaan achi isin bira jira anis isin jira. Wal quba qabaannaa kanuma jechuu barbaada ulfaadhaa galatoomaa. Galatoomaa hedduu galatoomaa obbo Jaalgadaa fi Roobaani. Jettan. Yoo carraa naa kennite waan remtana obbo Shaggan na gaafate tokkoon xiqquma tuquufi barbaade Rooban na yaadachiise irra nu taali. Ayyee. Isa maatii namoota irraa wareegaman sana maaltu quba qabaa jedhuu fi yeroo akkuma amma Rooban jee gargaarsa bara dabre yeroo isaan wareegaman goofandimii bannee fi ammallee akka hawaasatti hawaasni keenya as Ontaariyoo jiru keessattuu koominiitiin Torontodhaa gargaarsa nu godhan tokkotu ture. Isallee daaretti biyyatti ergisiifnee kan goofandimii sanas akkasitti walitti goonee yeroo sana maatii sanii fi qe'ee warra gadaadhaa san guutuu hamma danda'ametti hamma tokko akka rakkoo isaanii san furuuf maallaqni sun daaretti biyyatti ergamee hanga tokko uummatallee fayyadee maallaqa san cinaa tokko siidaa warra wareegamsaniitiin dhaabanii
santu isaan bira ga'ee ture. Kasanii asii akkuma waaqatti jiru namni isaan quba qabulleen kan biraan jiru akkuma waaqatti jiru namni sun hundi daa'imman qaba. Karraa gaddiin daa'imman 3 fi 4 dhiisee biraa wareegamee haalli isaan keessa jiran haala ulfaataadha. Kan sanirra dabre nuti amma rakkoon Oromoodhaafis waan heddummaatee fi xiqqoo rakkoo waa'ee jireenyaa kanas irratti fokas goonee dubbachuun xiqqoo nutti ulfaatetti ibiddi Oromiyaa keessa kakara Wallaggaati mana wajjin gubachaadhaa jiru hojiin isaa midhaan osoo hin galfatin gubachaadhaa jiru yoo dadhabbiin itti nafin qonnii fi manni isaa jalaa gubatee waan nyaatu dhabe kana argaadha. Akkuma rabbitti haa jiraatan jenneetuma waanuma goonus wallaallee calluune akkasuma hawaasni keenya Torontoodha yeroo dabres gargaarsa biraatti nu godhanii turanii isaanis haa galatoomanii sanallee resiitii fi gabaasaa isaanii barbaachisu tokkollee ijoollee waan san qindeessitan akka erganii haala mijeessaa jennee turre isaanuu haala hamaa keessa jiranii ijoollee magaalaa jirtu baadiyyaa ol ba'uu dandeessu warri baadiyyaadhaa magaalaa gadi bu'uudhaaf haala rakkisaa ta'ee haalota akkanaa kanatu jira malee rakkoon akka malee jirti. Rakkoon immoo Oromiyaa hundumaa keessa jirtu waan taateef akkuma itti dubbannu wallaallee usne malee namni isaan gargaaru hin jiru anumaa fi isin qabanii jechuu barbaada. Galatoomi rooba galgada ibsa gaarii nuu kennitee waan danda'amu hawaasni hedduu qaama hawaasaa hedduu keessa jira bifa adda addaatiin akkatimma jettee harki Oromoo gadi hin keenye harki kiishanuma galtiin baatii bakkatu heddummaate waan danda'amu hundaayyuu namni asirratti gaggeessitoota hawaasaa hedduu keessa jiranii gaggeessitoota manneetii amantii kana fooshaa manguddoota hayyoota hedduu keessa jiranii warra kanaa wajjiniin hundinuu nootii kana fudhadhaatii waan danda'amu hundaan gara kanaan isin qunnamanii waan adda addaa inisheet gochuun hin danda'ama. Obbo Shaggaa dabalatee kanaafuu kanuma irratti hojjedhaa kana irratti hojjennan jedhaa hedduu galatooma. Egaa jara keenya lafti darbeera booda buudhaaf namninis hedduu irraa baba'aa jira dhugaa lafti turee jira. Ani gama kootiin fixadhee tan gara adda bu'eetti dabarsaa. Ani hirmaattotaa fi jaallan keenya Bogadaa fi roobaadhaan hedduu galatoomaan jedhaa. Hunda dura adda bu'ee fi obbo Fallaqaa waan kana hedduu itti dadhabanii walitti fidanii hundaa quba qabaachisanii waan kana bakka kanaan nu bahanii hedduu galatoomaa jechuun barbaada. Kana jedheetan adda bu'eetti dabarsaa waa tokko lama jedhaatii iddoo lamna galatooma. Baay'ee galatooma hundi keessaniyyuu warri yaada babbareedaa kennitan warri yaada kontirooversiyal kennitanis hundi isaa barbaachisaadha galatooma. Lafti dhiiteetti akkuma isin jettanii ijoollee keenya Gadaa fi roobaan baay'ee galatooma keessummaa kabajaa taatanii nu dhufuu keessaniif barumsa hammana hin jedhamne nu barsiisuu keessaniif galatooma. Namni keenya immoo marsaa isinii ta'uudhaaf nu waada seenaa jira. Tumsa isinii ta'uuf marsaa isinii ta'uuf maaliif rakkinni keessa rakkina keenya abbootiin keenya gaddi keessan gadda keenya jennee har'a immoo utuu gaddinuu gadda sana lagachuudhaaf as jirra. Gadda lagannee du'a dinnee fuulduratti jireenyaaf akka adeemnuuf guyyaan kun guyyaa gaddaa bahaa akka nu ta'uuf as dhufne haasa'ama haasa'ame keessaa jara ayyaana isaanii ofitti waamnee of gidduu keenye maal akka isaan ta'an akka namaatti akka geggeessitootaatti akka hoggantootaatti maal akka isaan ta'an irraa barumsuun mataansaa dubbee keenya hoggaanaa fuula keenya duras ilaaluudhaaf nu tola. Fayyina mataa isaa danda'e laphee keenya nu laalate sanatu fayyaa deema jechuudha. Tumsa keessanii immoo isin tumsuudhaan immoo caalaa fayyaa deema. Irraanfannoo itti seenneerra kanumaan ifa gara fuula
gaarii ta'aa deemee abdiidhaan fuuldura adeemsisedha. Baay'ee galatooma hirriba gaarii rafaa dhugaa waanuma waaqayyo gooftaan abjuu mi'aa keessa bulaa jirra galatooma mana keessa. Galatoomaa addi kun galatoomaa Bosayyoo ofishaalii nuu jiru. Bosayyoo jira. Obbo Fallaqa darba nuu jufa. Miyuu taatanii haasaa dubbu Fallaqa. Fallaqa inni qoblaa yookaan miitu godhama. Baay'ee isaa cufate. Faafamanii. Bakki maraatummaan beeka akkasumaan jalqaba gaafatame qofa ofii dubbachuu jalqabu. Bakki keessummoota keessaa hedduu galatoomaa namni dadhabee jira kanuma jedha haga qophii biraatti walitti dhufuutti galatoomaa nagaan bulaa.